Oh, okay, okay. Isaa sagalirraa eegalla. Tole. Oh, Daawwattoota televezyiinii Hegeree News Network bakkuma jirtan hundatti nageenya keenyaa ka'oon irraa buqqee isin haadha qabu isinin jenna. Jalqabatti warra baranaa warra bara Hegeree isinin jechuu hin daganne. Har'a haala yeroo irratti marii bal'aa injiinar Jamaal Ganamoodhaa waliin ni goona. Mariin har'aan tanaa kuni haala Oromoon yookaan uummanni Oromoodhaa bara dabre keessa dabree fi hawwiin uummanni Oromoodhaa bara dhufuuf qabu maal fakkaata waan jiru irratti marii bal'aa obbo Jamaal Ganamoo yookaan injiinar Jamaal Ganamoo waliin goona. Hamma dhumaatti akkana waliin turtan gabanumaan afeerraa kiyya isinii dabarsaadha. Injiinar Jamaal Ganamoo afeerraa keenya fudhattee asitti waliin argamuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagayaan nu dhuftaniin isiniin ja'a warra baranaa kabara Hegeree jalqabatti. baay'ee galatoomaa Busuutee atillee baga nagahaan jiraatte HNN baga nagahaan jiraattan dhaggeeffattoonni keessan ka biyya keessaa ka biyya alaa martuu baga namuu nagahaan jiraate barri bara nagahaa bara quufaa bara gabbinaa bara qabsoo bara hujii bara injifannoo nu haa ta'u bara milkiidhaan galu nu haa ta'u akkuma beektu ga'anii irra guddinna ijoollee teenya warra dhiiga ofii coccobsee lafee cabsee nuuf qabsaa'u injifannoo baay'ee hawwaa fi bara isaan milkiidhaan galan bara nu martuu akka sabaatitti boonnee laphee dhahannee jiraannu waa'ee nu haa fiduu jechuu barbaada barri dhufu bara tokkummaa bara milkii nu haa ta'u fayyaa ta'e ulfaadha. Obbo Jamaal achumarraa kaafnamee ijoollee ati amma maqaa dhohitee ijoollee nu jechaa dhiigaa gannaqaa jiran qabsoo cimaas gaggeessaa jiranii jetteeti kaaftee mee barri dabre bara 2025 kana keessa injifannoon isaan galmeessan yookaan injifannoo silaa galmeessuudhaaf kaayyoo qaban akkamitti galmeessuu dadhabuudhaa fi itti milkaa'uun waa lama kan wal qabatee deemu maaliif maalitti milkaa'anii maaliif maalitti milkaa'uu dhabanii isaanuma warra waraanaa kaajjetta kanarraa kaafnu itti aansinee paartiilee siyaasaattis achumaan nu buuta achumaanuu mootummaanis maaliif maalitti milkaa'ee maaliif maalitti milkaa'uu dhabee waan jiru jedha sadeen kanaa'u waraanaas warra paartiilee siyaasaatis warra mootummaatis akkasa tartiibaan nuti tuun barbaada bara 2025 fidnee amma 2026 seenaa jirru kana keessatti. Baay'ee galatoome kanuma ijoollee sanirraa ka akkumati jette akkumati beektu qabsoon Oromoodhaa bara dheeraaf deemaa jirti waggaa 50 ol qabsoo karaa siyaasaa karaa dippiloomaasii akkasumas immoo karaa hidhannootiin deemaa jirtu tuni wareegama guddaa gaafatte wanti isii wareegama guddaa gaafattu sababaalee baay'ee guddaa jira. Tokkoffaa impaayarri Itoophiyaa akkuma namni martuu beeku impaayar erkata dependent colonial state jedhan sisaa ibsaa fa'aati wayita kitaaba waa'ee isaanii barreessan. Itoophiyaan ofii ofirratti hirkattee otoo hin tahin humnoonni biroo fagoo jiran keessattuyyuu humnoonni dhiyaa uummata Oromootii fi uummatoota biraa keessattuyyuu immoo uummata amantii muslimaatii fi ortodoksii hin tahin pirootestaantii akkasumas immoo waaqeffataa uummanni kun uummata paagaaniidha ka waaqatti hin amannee nuti immoo iyyuu amantii isin fakkaatu qabnaa kanaaf qawwee nuu kennaa ni balleessinaa ni dhabamsiifnaa aadaa isin fakkaatu uumnaa duraanis aadaa isin fakkaatuuf amantii isin fakkaatu qabnaa. Mootummaan kenna mootummaa nugusaan buluu isinis nugusaan bultanii jedhanii warra akka Ingiliifaa irraa gargaarsa guddaa argatanii qawwee guddaa argatanii gorsa guddaa argatanii loltuu gurguddaa argatanii Ameerikaa irraa warra biyyoota dhiyaa kanarraa gargaarsa argatan kanaan uummata keenya irratti bara dheeraaf duulaa turanii achiin boodas gaafa sooshaalizimitti deebi'anis bifuma wal fakkaatuun gara mootummoota warra bahaatitti deebi'anii warra akka Raashaa fa'arraa gargaarsa gurguddaa argataa turanii. So humni nuti wal dorgomnu kuni humna mataa isaati lilmoon oomishne kan ofii isaati milaaciin oomishne akka garuu gorsaa fi beekumsaa fi diinagdee nama birooti irratti hirkate jechaadha. Kanaaf wanti nuti waliin wal dorgomaa jirru kun cinaadhaan humnatuma isaan irratti hirkatan kanaa jechaadha. So dorgommii akkasii kana keessatti waa baay'ee nama barbaachisaa tokkoffaa jaarmaha baay'ee jabaa si barbaachisaa. Lammaffaa dammaqii uummata keetii baay'ee guddinaan si barbaachisaa. Uummata rakkoo isarra jiru sirriitti hubatee jaarmaa san keessatti achiin alattis ta'e ammoo deeggarsa guddaa kennu si barbaachisaa. Meeshaalee gurguddoo si barbaachisaa. Diinagdee guddaa si barbaachisaa. Yaada jajjaba si barbaachisaa. Iftoomina qulqullina yaadaa si barbaachisaa. Kaawwan ittiin deemtu sun uummata keetiif ifaa ta'uu qaba. So haalli akkasii kun waggoota 50 keessa deemaa turre kanatti hanqinnoonni akka jiran argaa jirran hundumtuuyyuu akkuma yaadattu bara 2018 gaafa ABO'n biyya alaatirra gama biyyaatti deebi'u jaarmayni waggaa bara dheeraa qabsoorra ture namni hidhate ka maqaa ABO'tiin jiru namni haga biyya keessatti hagam deebi'e lakkoofsa isaa dhageenyeerra jechaadha.
hangam akka xiqqaa ta'ee nama maraafuu ni gala maaliif haalli ulfaata tahuu irraa kan ka'e lakkoofsi hagas xiqqaate jechaadha waggaa meeqa meeqa qabsoofne garuu immoo achiin booda ijoolleen kun karaa nagahaatiin wanni dhufu takkayyuu hin jiru mootummaan amma jirtu sun sobduudha warra duraanuu TPLF fi ergamee uummata keenya ajjeesaa ture harkaa miila irraa ciraa ture garaagarummaa takkayyuu hin qabanii hin amannu jedhanii warri gaaratti hafe lakkoofsa xiqqaasan kan agartee namni keenyayyuu matammaan isaatuyyuu qawwee caccabduu fi ulee malee waan biroo harkaan qabanii warri kunniin warra Eertiraa keessatti boqqolloo Eertiraa qotaa ture jedhee kan namni itti qoosaa ture suni ijoolleen sun humna guddaa deeggarsa biyyoota alaatirraa qabu. Kasanuu immoo sabni keenyallee dogoggoree ijoolleen tun ijoollee alma abbaa gadaati abbichuun abbaa malaati jedhee sabni keenyallee gama isaa dhaabbatee socho'uu dadhaban jechaadha. Laali torban lama keessatti findhee balleessina jedhee Birhaanuu Juulaafatti dhaadataa ture yaadataa. Boodallee ji'a tokko keessatti jedhanii ji'a lamaa sadii jedhanii achi immoo deemanii warri kun uummata keessa jira. Uummata keessa baay'ee waan babal'ataniif uummanni waan isaan deeggaruuf balleessuu hin dandeenyu. Qurxummiidha. Qurxummii balleessuudha immoo bishaan goggogsuun nurra jira. Kun hundumtuu kan agarsiisu akka warri silaa mootummatti dhufe of abdate akka uummanni keenya dogoggore akka deeggarsa addunyaa irraa qaban otoo hin tahin ijoolleen sun murannoo guddaadhaan gootummaa guddaadhaan injifannoo guddaa galmeessanii tokko dura jiraachuu danda'udha. Haala akkasiisan keessatti bara namni keenya haalaansaa gammadee kana booda wanni biroon barbaachisu isin warra aangoon nuun mala jettanii namoota biraatirraa aangoo jiraa fudhachuu diddanii warra ofittummaadhaan of tuulummaadhaan kana ta'uu jedhee namni keenya otoo akkas jedhuunu ijoolleen immoo haqa dhugaadhaan jiru garsiiftee deemee wanni jarri jedhan sun uummata keenyaaf galechaadha. Har'a akkuma beektu naannoo hundarratti waraana duraan hin jirre zoonii 8 bakka adda addaatti Oromoon bal'inaan ijaaramee ijoollee kana deeggaraa jira. Injifannoon guddaan kan nuti agarru akkuma beektu qabsoo Oromoo jiddugala Oromiyaa galchuun daangaa malee ulfaataadha. Har'a garuu jiddugala Oromiyaa seenee naannoo sanarraa qabsaa jiru jechaadha. Hooggantoonni jajjaboon jiddugala keessa jiru. Mootummaan mataa isaatu iyyuu yoo dhiyeenya kana Haayiluu Gonfaafaa yeroo dubbatu dhageettee jiraatte nageenyi baay'ee barbaachisaa uummannis gaafataa jira. Nageenyi hin jiru akka nageenyi hin jirre ragaa ba'aa jiru jechaadha. Nageenya kan dhabamsiise diddaa mootummaati. Mootummaan humnaan na jalatti bultan malee jedhee dhiibbaa jirarratti godhuurraa kan ka'e ijoolleen gootummaa qofaan otoo meeshaa isaanii madaaluun qabaatiin otoo qoricha yoo rukutaman wal'aansatti wal'aan hin qabaatiin otoo nyaataaf dhugaatii qajeelatti hin qabaatiin gootummaa uummata Oromoo kan silaa agartee Oromoon ittiin beekamu saniin dura dhaabbatanii hanga mootummaanuyyuu deemee nageenyi ni barbaachisaa jedha. Uummanni illee gaafataa jira nageenyi haa bu'u jecha fakkeessaafillee ta'u jedhan isaan keessa akka duraan balleessineerraa dhabamsiisneerraa torban lama yaalaa nurraan fudhatu jedhan suni jireenya isaanii mirkaneessanii saba keenyaafis abdii isaan jechaadha. Har'a haala amma jiru yoo kalaaltu taate jaarmoonni karaa nagaatiin ni qabsoofna jedhan akka isaan hin sochoone hundumaa godhamee ittillee dhufneerra haasa'uu dandeenya. Abdiin jabduun uummata Oromootiif hafte ta jirtu kan nama onnachiisuu dandeettu ka Oromoo ta'uu kennayyuu namni biraatu addunyaa biraati irrattis biyya keessattis biyya alaattis kabajaa nuu kennaa jiruu fi maqaa ijoolleen tun injifannoo guddaa galmeessitee ofiisiitii jiraattee bakka adda addaatti ijaaramtee mootuyyuu uummata keenya keessatti injifannoo babal'iftee dirdhawaa dhiyeenya kana waan jedhan dhageetteetta namichi poolisii tokko sirumayyuu yoo jara ajjeesee yoo foon isaanii nyaadhee jaannata galaa sadarkaa jedhu magaalaa gurguddoo akka dirdhawaa keessayyuu naannoo sanuu seenanu baha Oromiyaa akkuma yaadattu waggaa 4-5 waraanni jabaan akkasitti ijaarame hin jiru ture. So har'a babal'atee bakka hundumaa gahee magaalaalee keenya kan agartee namni biroo keessa dhaabbatee Oromoon killee fi aanan gurgurachuuf as dhufte malee homaa lafaa sirraa hin qabdu jedhan hunda keessattuu dhiibbaa guddaa godhuu danda'aniiru. So gama dhiyaatiin, gama bahaatiin, gama jiddugalaatiin, gama kibbaatiin akkasumas immoo gama wallootiin dhiibbaa guddaa gochaa jiru. So kun immoo nurratti hundaa'a. Waan isaan kophaa godhanii miti sabni keenya gurmaa'ee diinagdeedhaan bira dhaabbachuu, yaadaan bira dhaabbachuu, beekamtii isaanii ol kaasuu yoo nuti deeggarre yoo nuti jajjabeessine kana caala hamileedhaanis hojiidhaanis jechaanis gochaanis jabaachuu danda'u. So dirqama keenya yoo kan nuti bahannu taate jarri gama ofiitiin dhiiga isaanii coccobsuun dhiifne lafee isaanii caccabsuun dhiifne isaan qeequudhaafuu yoo haala jiru nu ulfaata jechuun barbaadee fayyaa ta'u. Bareeda. Qeequu osoo hin tahin
amma akka ati naala koytetti 2018 addi bilisummaa Oromoo gaafa biyya galu dhugaa waraana 1100 waliin biyya galee biyya jiru wajjin 820 kana biyya ture waliin birgadii lama jedhama. Amma gaa kanarraa haga tokko fudhatanii waraana bilisummaa Oromoodhaa hundeessuun danda'ame hamma har'aatti gaa hojii lafa kaanii sochii isaan godhaa turan Wallaggaan qabee Boorana, Gujii, Harargee, Arsii, Walloo hunda keessa babal'achuu danda'anii kana gaa amma waan bu'aa isaan buusan tartiibaan akkasii lafa keessa fayyaanaa ta'e. Garuu waan takkaatu jira. Wanni jiru maali? Risoorsii waan jedhanii jira. Fakkeenya ammoonni ati jettee rakkoo diinagdee qabanii rakkoo nyaataa dhugaatii uummata miliyoona 60 keessa jiraatanii rakkoo akkasii qabaachuu sababni maali waan jiruuf deebii warra gadi dubbatanii seeroo garaagaraatiin hin dhagee. Wanni sun maali? Uummanni kuni ammaan dura gaafatamee maal feetan bilisummaa feetanii jedhamee uummanni kuni Harargee, Walloo, Jimma, Arsii, Wallaga guutuun gaafatamee risoorsii lafa kaayamee achirra dhaabbatee waraanni bilisummaa Oromoo kun qabsaa'oo waan hin jirreef agabuun miidhamuun qabsoon amata dheeraa fudhachuun kanaatu fidee waan jedhanii jira. Saniif immoo waraanni bilisummaa Oromoo gabaabinatti risoorsii akkasii yookaan hayyoonni Oromoodhaa risoorsii akkasii kan dhaabni siyaasaa tokko irra dhaabbatee ittiin bobba'u uumuudhaaf maal isa barbaachisa? Lamada galiin waraanni bilisummaa Oromoodhaa viizhiniin mul'anni jiru nama gammachiisu waan jirutu jira. Maaliif qabsaa'onni gaafa humna cimaa godhatan mootummaan afeerraa wayita isaanii godhu karaa nagaatiin deemanii mootummaa waliin haasa'uudhaatu galii isaanii aangoo barbaadaasaa waan jirutti nama fidaa jira waan jirutu jira. Mee risoorsii uummachuudhaa fi galii isaanii viizhiniin isaanii mul'anni isaanii maal akka ta'e kiliir godhe lafa naa kaayee kabiraatti nu dabarsa. Baay'ee galatoomii akka malee daangaa malee barbaachisaadha. Lamaanuu wanni ati kaafte kun jechaadha. Tokkoffaa diinagdee argachuudhaaf sabni kan kee si amanuu qaba. Sabni kan kee waan ati jettu amanee wanni ati jettu sun saba amansiisee si jalatti sirriitti gurmaahee yoo ani mallaqa kan koo kenne yoo ani lubbuu kan koo kenne kaayoon inni deemuuf kun qulqulluudhaan agaleera wanti ifaa jentiyyas diinagdeen tiyyas hin badduu. Anaaf mirga kiyyaaf bu'aa waan naa qabuuf jedhee uummanni kan kee gaafa si amane hedduminaan hirmaata. Hedduminaan lakkoofsa guddaan hirmaachuu qofayyuu miti diinagdeen inni baasullee guddaa taha. Jaarmaa keessatti illee namni baay'ee hin hoddummaata. Kun ammoo tuyyuu humna sii ta'a jechaadha. Humna guddaa sii ta'a. Namni gargariin akka waan lakkoofsummaan xiqqoo waa baay'ee murteessu quality is better than quantity warri jedhu jiraanii waan sanitti amanu. Dubbiin guddaan quality illee quantity illee bakka takkatti qabaachuu sirra jira jechaadha. Baay'inni namaallee barbaachisaadha. Akkasumas immoo quality illee baay'ee barbaachisaadha. Lamaanuyyuu qabaachuun akka malee barbaachisa. Kuni irra guddina yeroo baay'ee wanni irratti hundaa'u hubannoo hawaasa keetii irratti uumuun sirri jiru bal'inaan yoo ibsuu dandeetteef danda'uu dhabuu keetii irra hundaa'a jechaadha. Communication haasofni hawaasa keetii wajji qabdu. Qunnamtiin hawaasa kan kee wajji qabdu miidiyaan ati qabdu bifa kamiin kaayoo kan koo ibsa hagam takka qulqulleessitee ibsita uummataaf galeeraa si hubateeraa kan jedhu kanaan baay'ee daangaa malee walitti hidhama. Amansiisu dursa moo uummanni kaayyoo san itti amanee fi deeggarsa laachuutu dursa. Dura uummanni keenya beekee waan itti amanu jireenya isaa guutuu ibsaatu jira waan takka dhoksayyuu hin qabdu yoo uummata keenya kan laallu ta'e. Amma dura miidiyaa adda addaa irratti dubbadheera bara 2016 akkuma fakkeenyaatti kaasuudhaaf yeroo san qofa miti durallee kaasuu dandeenya. Jireenya keenya guutuu uummanni Oromoo wanni qabsaa'uu fi fakkeenyaa sanitti deebi'a. Biyyi kan koo hayyama kan koo malee humna biraatiin dhuunfatamteerti. Mootummaan kiyya cabee jira. Kanan hin filatin humna hin filatin tunarra taa'ee qabeenya kiyya narraa saamaara. Biyya kiyya na saamuudhaaf mirga hin qabdu. Na bulchuuf mirga hin qabdu. Aadaa kan koo ofii shaakalachuu qaba. Afaan kan koo ana guddifachuu qaba. Seenaan kan koo kaatinitti himtuu miti kanaa ta'u an kan ofii kiyyaa qabu nan beekaa jedhee uummanni biyyaaf falma. Jireenya isaa guutuu uummanni keenya kanumaaf falme gaafa Minilik irraa calqabee hanga har'aatittu. Gara uummataatiin shakkiin takkayyuu hin jiru uummanni keenya waan fedhu ni beeka. Akkuma fakkeenyaatti amma kan duratti siin jedhe kana bara 2016 Minisootama kana keessatti tumsa qabsoo Oromootiif jennee hawaasa keenya mariisisaa turre jechaadha. Marii san keessatti yeroo tokko gaafii gaafanne uummatuma kana jecha uummata dhufee hirmaatu kana lammii biyya kamiiti isin lammii Itoophiyaati moo lammii Oromiyaati kan jedhu gaafii barreessineen uummataaf qoodne namu akka itti fakkaatetti haa deebisu jennee itti kennine jechaadha. Mana keessa warra walgahii irra taa'u. So harki caalaan uummata mana keessa jiru lammii Oromiyaa tahuu deebise.
wanni si ajaa'ibu namoota waa baratan waa dubbisan waa hubatan jettee ati ilaaltu keessa namoonni Itoophiyaadhaa lammii Itoophiyaati jedhee deebise isaan. Uummanni bal'aan Oromoodha jechaadha. Kan inni yaadu lammii Oromiyaati jedheeti garuu kan burjaajahe kan rakkoon surrii yaadduun isaa agartee waa Itoophiyummaa kanaan hanga tokko qabamte namootuma akka kiyyaa akka keetii ka silaa qubee lakkaa'ee waa hubata waa beeka jedhantu gama hin taane san dabee ofii murteeffachuu dadhabee uummatuma silaa qabsoo isaatiif bilisummaa barbaadu walabummaa biyya isaa barbaadu burjaajessa jechaadha. Kuni waan yaada uummataatii wajjin fi namoonni silaa uummataan ni deemna jedhu wal afoo dhaabbate jechaadha waan waliin deemuu irra. Jaartiin tokko maal jedhan mana san keessatti nama naannoo Harare Oromoo bayaati nama guddaadha. Gaafii kana eega namni deebiseen booda harka baasaatii namni martinuu waan deebiftamee nu deebisaa akkuma fakkeenyaan namoota tokko gaafan. Namni lama ijoolleen Oromoo warra silaa baratan jedhan kana keessaa Itoophiyaa jedhanii deebisan. Jaartiin kun dallananii ol ka'an hin lolan. Isin nama waa baratee miti nama waa beekuu miti isin warri waa barate nuun deemtan jenneetiin otoo yaadnu akkamitti waa Itoophiyaa nutti faarsisan isin waa'ee biyya keenya irraa dubbachuun sirra jira anuu wallaaltuun tunu anuu waan bareedu biyya kiyya barbaada aadaa kiyya barbaada seenaa kiyya barbaada lammii Oromiyaati jedhee of ilaala jedhanii lolan. Kuni wanni sitti agarsiisu maalinni sabni keenya bal'aan jireenya isaa guutuuyyuu ani biyya kan koo barbaada mootummaan alagaa nan bulchitu ofii kiyyaa dhuf bulchaa nama ani filadheen aadaa kiyyaan bulaa jedhee yaada malee burjaajii kan hin qabu. So rakkoo ati jette kanaaf gumaachi guddaan eessarraa maddaa yoo naan jette warra silaa uummata keenya keessa barataniira jedhamu warra akka kiyyaa warra akka keetii warra uummata keenyaaf karaa sirrii itti garsiisuu qabutu murannoo gahaa hin qabne kutannoo gahaa hin qabu akka uummanni jedhu sanitti aadaa isaa keessaa illee baafamee waa'ee Itoophiyaa kana saka tokko mataa keessatti waan dhubateef karaan gaariin karaan sirriin Itoophiyaadha ka jedhu kanaan uummata burjaajessa jechaadha. Kuni yeroo dheeraa waan deemaa tureef akkuma beektu ABO irrattis ololli guddaan deemaa ture waggaa 45 almost keessattuu iyyuu bara wayyaanee kana ABO jechaan jaarmaa kaawoo qulqulluu hin qabne kaawoo gaarii hin qabne arrablamummaa qaba ayyaallallattuudha warra uummata biraa jibbu warra nama fixu jedhanii isaanis viidiyoo ofii isaaniitti waraaban uummata Amaaraa fa'a fixanii arbaa guguu keessatti nama ajjeesee fixeera Oromoolee amantii adda addaa Oromoo amantii adda addaa hordofu ka musliimaa hin jaalatu ka kiristaanaa ortodoksii hin jaalatu jedhanii ololli daangaa malee irra deemaa baheera. Kun hawaasa keenya keessattis burjaajii guddaa uumeera. Itti dabalee immoo iyyuu hooggantootuma Oromoo ABO keessa jiran keessattis wanni ani ABO maqaa dha'uuf irra caalaa isatu uummata keenya keessatti fudhatamaa ture yaada jedhurraayi. So achi keessatti illee namoonni kaayoo adda addaa qaban wal dhoksanii ofiifuu wal dhokatanii wal shakkanii gama tokkoon sagaleen keenya sagalee maayinoritiiti gama kaaniin ammoo waa yaaduma isaaniitu qajeelatti qulqulleessanii kan hin dubbanne kan har'a mootu yaada isaanii jijjiiratanii Itoophiyaa dimokiraatessuu ni danda'ama jedhan kun sadarkaa dubbataatitti sadarkaa barreessaatitti sadarkaa itti gaafatamaa hajaalaatti sadarkaa itti aanaa hooggana jaarmaatti waan turaniif daangaa malee ABO keessa burjaajiin ture burjaajiin sun ammootu waldhabbii jaarmaa keessatti uume waldhabbiin jaarmaa keessatti deemu mootu uummata shakkiitti uume jechaadha. Jarri kun qabsoo haqaa gaggeessaa hin jiranii jaarmeenni kun jaarmaa haqaatii miti jaarmaa sobaati. Ofis ni sobuu walis ni sobuu nullee ni sobaa jiran kan jedhu kanaan hawaasa keenya baay'ee akka inni agartee shakkii guddaa uumu taasise. Kanarraaduu jaarmeenni bakka 5-6 addaan qoqqoodamee gaafa bakka 5 addaan qoqqoodamu immoo waa'ee amantii waa'ee naannoo waa'ee gosaatiin fa'aa wal dura dhaabbataa ture jechaadha namni yaadatta bara 2008 ispeeshaalii gaafa jeneraal Kamaal Faati ABO'dhaan gargar ba'an haala dhalate ni yaadatta baay'ee waa'een gosummaa waa'een amantii waa'een naannoo kun hedduu hammaate jaarmayicha keessatti amantii silaa uummanni irraa qabu san irraa dhirrisa jechaadha. So kuni calaqqeen suni bara 2018 waan birooti immoo dabalate. Barri 2018 gaafa dhufu jaarmayichis biyya keessatti galee warri duraaniin biyya alaatti wal dhabaa ture sun 5-6 tahanii biyya galanii gama tokkorra hin deemne warrummaan alaa waliin galee jaarmaa tokko keessatti hooggana ta'ee waliin galee iyyuu bakka lamatti adda dhoohanii inni kun wanni tumsa warra Abiyyi jala galee inni kun ammootu iyyuu kophaa ta'ee hafee kun jaarmayicha akka malee wannaa isaa suuraa isaa gaachan isaa akka malee dhirrise jechaadha. So ijoolleen bosonatti hafte kunillee qaamuma jaarmaa kanaa waan ta'aniif ABO'dhuma san irraa dhufan waan ta'eef hawaasa keenya keessa qulqullinni yaadaa hin jiru yaada jedhu kanatu iyyuu wajjuma deema jechaadha. So maaltu barbaachisa uummata kana deebisanii gurmeessuudhaaf uummata kana sirriitti ijaaruudhaaf qulqullina yaadaa san agarsiisuun baay'ee barbaachisaa ta'ee mul'ata jechaadha. So akkuma duratti siin jedhe yeroo gabaabaa keessatti ijoolleen sun wanni uummata keenya gurmeessite
bakka hedduutti namni baay'ee gurmaa'ee waraanni ijaaramuu danda'ameef ifatti nuti ka qabsoofnuu fi walabummaa biyya keenyaati. Bilisummaa uummata Oromooti. Mootummaa birmaduudhaaf qabsoofna kan jedhu kun karaa nagahaatiin ammootu injifannoon dhufuu hin danda'u. Humnaan qofa yoo deemne dhufa kan jedhu kun sabatti abdii guddaa horee adeemsa keessa immoo deemee olola biyya alaatiif biyya keessatti deemuurraallee kan ka'e ijoollee biyya akka tamma duratti ijoollee akkana qabsaa jirtu kanallee bifa abaa'oo duraanii san itti faaluudhaaf tattaaffii guddaa jira jechaadha. Gama mootummaatiin warri kun warra kaa'uu hin qabne, kaa'uu qulqulluuyyuu hin qabani, gurmuu tokko iyyuu miti, hooggansi isaanii ittitaa miti. Kanaafuu yeroo kaa'uu hin qabne shaneedha ni balleessina jedhanii humna shororkeessituu jedhanii itti ramadanii gama mootuyyuu biyya alaatiif biyya keessaatiin illee koreelee silaa agartee isaan gargaaruudhaaf ijaaramanillee walhubannoo hanqina walhubannootirraa kan ka'e haalli adda addaa uumame inni kun ammootu jabinna silaa barbaachisan irratti dhiibbaa qaba jechaadha. So akkuma yaadattu ololli akkasii kun ijoollee biyya alaatirraa of gurmeessanii jaarmaa kana hoogganaa gargaaraa turan diinagdeedhaan uummata gurmeessanii gargaaraa turan garii isaanii ololaa fi haalliin taane gidduutti dhalate namni gariin deeggarsarraa duubatti deebi'u jira. Inni kun ammootu wal falmii ta'a jechaadha. Wal falmiin gaafa gidduutti dhalatu deeggarsi ni hanqata shakkii uumaa. So haalli akkasii kun deeggarsa biyya alaatitti jiru kan biyya keessaallee xiqqeessuu dhabu kan biyya alaati irratti danqaa tahee mul'ata jechaadha. Kun dhugaa lafa jiru waan ta'eef kanarratti namni wayyeessuu qaba jechaadha. Kana kan wayyeessuu danda'u immoo hooggansa. Hooggansi qulqullina yaada ammas irra deddeebi'ee miidiyaalee adda addaati irratti miidiyaa kanarratti ta'uu danda'a. Miidiyaalee Oromoon qabdu hunda irratti dhiyaatee dubbatee nuti ka qabsoofnuuf ka deemnuuf ka hojjennuuf wareegamni nu kafallu wanni dhiiga keenya cobsinuuf wanni lafee keenya caccabsaa jirruu fi wanni bosona keessatti dararamnuu fi akka namoota biraa galma galleetiin agartee bashannanaa hin jirru rooppilaan hin deemnu konkolaataan hin deemnu yeroo barbaanne nyaannee dhuguu hin dandeenyu jedhanii uummata keenyaa ibsuun daangaa malee irraa eegama jechaadha. Hanqinoonni akkasiisu yoo guutaman sabni Oromoo duraanuuyyuu waan barbaadu hin himataa jira ni beekasi. Yoo Oromoodhaan wajjin wal dhabdu yoo sabni Oromoo waan barbaaduu fi wanni ati haasoftuuf dubbattu yoo wanni ati gootu waliin hin deemne sabni si biraa gala. Amma wanni yeroo maraa calaqqeen nuti agarru maaliin gaafa sabni waan ati gootu jaalate daangaa malee bal'inaan si faana dhaabbata. Gaafa immoo sabni shakkii uumachuu calqabe si biraa gala humni kan keenni dhirrata laafinnatti dhufte jechaadha. So haala adda addaatiin akkuma argaa jirtu bakka adda addaatitti miidiyaalee adda addaatti ka afaan Amaaraatiin dubbatamu faarratti dhiyaatanii qajeelatti qulqulleessanii waa ibsuu hanqachuun namni komii himataa ture jechaadha. Akkuma yaadattu waggaa lamaan dabasadiin gadabe kana keessatti maaliif riyooti irratti dhiyaatameetiin haalli akkasii jedhamee maaliif bakka miidiyaa akkasii irratti dhiyaatamee akkanaa jedhamee kan jedhu kun hundumtuu mootummaadhaafis ololaaf ni tola. Oromoo keessattis illee ammoo ololaaf ni tola. Hooggansi keenyas immoo bakka dhaquu fi akka dhaquuf waan jedhullee qajeelatti filatee dubbachuu hanqachuun kuni wannaan barbaanne hanqina hin barbaachifne uumaa deema. Kana wayyeessuun daangaa malee barbaachisaadha. Tokkoffaa ilmi namaa yaadarratti ijaarama. Bakki jajjabeessuu qabu. Namni galma silaa gahuu barbaannu san yoo hin ifiniif si hordofuu hin danda'u. Keessattuu immoo qabsoon hidhannoodha wareegama lubbuu barbaaddi. Wareegama qabeenyaa barbaaddi. Namni biyyarraa buqqaa hin hiyyoomata, hin tumama, hin hidhama. Wareegamni isaa daangaa malee guddaadha. Akka qabsoo karaa nagahaatii miti. Wareegama gahu san baasuudhaaf namni waan ati deemtuuf galiin kan kee maal akka ta'e murannoo guddaa sanirra waan isa geessu qulqullinaan itti mu barbaachisa jechaadha. So ani ni beeka jaarmayii abaa woboodha yookaan immoo ijoolleen woboo hidhattee loltu wanna isaanii sagantaa isaanii irra qulqullinoon lafa taa'eera. Nuti wanni qabsoofnuuf sirna impaayera Oromiyaa irraa diignee Oromiyaa walaba mootummaa birmadu uummata bilisa deebifnee ijaaruudhaa jedha. Kan akkanatti qulqulleessee namni dubbachuu irraa baay'ee wanni sodaata. Akka ati dhageettu yeroo baay'ee maal jedhanii namoonni gariin sagantaadhuma kana waan barreeffame uummataaf dubbisuu dhiisanii mirga hiree murteeffannaatiif qabsoofnaa. Maaliif kana yoo nuti agartee sagantaa kana ifa baafnee dubbannee warri ollaa keenya jirus yookaan ammoo warri fagoo jirus impaayera Itoophiyaa diigdu jedhanii biyya diiguuf jedhanii nurratti duulu nu qopheessu kophaa taanaa jedhanii sodaa akkanaa jira. Uummanni kan kee immoo kasirraa barbaadu kan agartee dhimma biyya sanii waa'ee ofii murteessuu danda'u uummata kan keeti. Uummata ollaatii miti, faranjii miti, adii miti, gurraachaa miti, uummata Oromooti. Mirgi hiree murteeffannaatu uummata ofii murteessa. Saba tokko ofii murteessa malee faranjiin siin murteessitu, Amaarri siin murteessitu, Guraageen siin murteessitu saba kan keettu murteeffata waan ta'eef
yaada qulqulluu saba kan keetitti himuun akka malee barbaachisaadha kan jedhu kun irruma deddeebi'amee dubbatamaara. I think akka na fakkaatutti bara 2026 keessatti qulqullinni yaadaa gama hundaanuu dhufuu qaba jedhee amanaa. Warra karaa nagaatiin qabsaa'u birattis yaada qulqulluun himuu qaban. Fakkeenyaaf amma warri karaa nagaatiin ibsaarra fakkeenyaaf abbaan baase tokko argee ture. Waa'ee dimokiraasii, waa'ee walqixxummaa waan akkasii haasa'a. Mirga hiree murteeffannaa kan jedhu jechi keessatti nagarre. Hawwii bara haarawaati jechuudha. So warri karaa dimokiraasii deemna jedhu Itoophiyaan akka dimokiraatoftu barbaannaa, walqixxummaan akka jiraatu barbaannaa jechaa jiru. Gama saniinillee baay'ee qulqullaa'uu qaba. Maaliif qulqullaa'uu qaba? Waa jedhamoo na dhaabuu barbaadde? Si dhaabachuu hin danda'a? Si dhaabuu barbaadde. Laali. Viizina yookaan mul'anni waraanni bilisummaa Oromoodhaa qabu akkaataan duraan inni uummatatti himee fi akkaataan inni adeemsa keessa itti mul'achaa dhufe deeggarsallee jala irrisaadhaa dhufee kun egaa bara 2026 keessa kiliir godhanii waan deemaniif san himuudhaatu isaanirra jira jette. Maal fooniin barbaadummaa paartiilee siyaasaa biyya jiranii fi hayyoota siyaasaa warreen ala kana jiranii fi akkasuma gara mootummaallee addaan baasitti takka takkaan akka akkasitti kiliir godhatee naatu hidhuun barbaade magaa waraana bilisummaa Oromoo irra jirra. Amma gaa hawwiin kan ka'e yoo rakkoon bakka jirtu hin tuqin bu'aalleen hin dhufu. Isaanillee warraan baratan. Saniif ati akka hayyuu tokkootti akkaataan duraan uummatatti himanii fi akkaataan itti adeemsa keessa dhiibbaa nurra oofamaa, kopha baanaa, biyya diidduun hin ja'anii sodaa ja'uun viijina yookaan mul'ata kaayyoo manaa baan ibsan hojiitti hiikuu dhabanii jidduutti adda qabni sun miidhaa isaanirra fidee saballee isaan jalaa akka miila kottoonfatu isaan godhee jette. Amma gaa kana yoo asumatti waan itti hidhattu. Fakkeenya siganni barbaada akka sirriitti hubatamu wanni kun maaliif akka akkana kana jedhe. Dhiyeenya kana 7-3 dura gurmuun lama kan Itoophiyaa keessatti dimokiraasiidhaan nuu taha jedhuu fi warri ammootu walabummaa Oromiyaatti nu mala jedhu yaada keessan uummataaf ibsaa kan jedhu ni qophii wahii qophaa'ee ture akka konfiraansii seminaaraatti jechaadha. So kun amma fakkeenyuma tokko malee achi caalaa baay'ee jira uummata keessa kan deemu jechuudha. So achuma falmii yaada gamaa gamanaan dubbatamu san keessatti namni karaa Itoophiyaa dimokiraatessuu irra fala jedhu yaada dhiyeesse keessaa tokko guddaan warri nuti achirratti walabummaa uummanni Oromoo walabummaaf qabsaa jennu kun isintu akkas jedha malee namoota akkana jedhu kanatu akkas dubbataa jira malee jaarmayni walabummaaf qabsaa'u meetii maali isin eenyuun bakka buutanii dubbattu jaarmaynummaan akkas jedhu hin jiru haala jedhuu fi falmii akkasii ture waltajjii san irratti. So waltajjii san irratti namni tokko kan miseensa abbaa obbo tahe yookaan immoo deeggaraa tahe haalli dirqeen jechaadha akka inni sagantaa abbaa obbo gadi baasee lakkii situn dubbisin situn argin malee yookaan namoota sun argin malee sagantaan abbaa obbo kunoo akkana jedhee akka inni dubbisuuf haalli dirqee jechaadha. Kuni maal sitti agarsiisa? Uummata keessatti bal'innaan sagantaan isaa kun uummata bira gahee barsiifamuu hanqinni jiraachuu agarsiisa jechaadha. Namni yaadaan si deeggaruu fedhullee even kasi falmuu fedhullee yaaduma keessu hubachuu dhabuurraa kan ka'e hanga miseensi kan kee gadi baasee kunoo ragaan kana jedhee uummatatti warra wal falmaniin kanatti yookaan ammoo warra yaada adda addaa qabanitti agarsiisu gahe jechaadha. Kuni maal sitti agarsiisa? Hanqinni communication yookaan qunnamtii hawaasaa wajjin jiraachuu malu xiqqaachuu si agarsiisa tokko kana. Lammaffaa akkuma yaadattu yeroo adda addaatitti mootummaan amma jiru kun abbaa obbo wajjin nagaa uumne jedhee yeroo lama walgahiin godhamee ture. Walgahii godhame san keessatti wanni itti baan isaa baay'ee ifaa fi qulqulluullee waan hin tahiniif akkaataan adeemsaallee baay'ee qulqulluu waan hin tahiniif mootummaan sun immoo abbaa obbo irratti shakkii uumuudhaaf duraanuu waan gochaa tureef jarri kunis agartee akkuma hooggantoota biroo karaa nagaatiin dubbii furra jedhanii galuudhaaf qophaa'aa jiru. Isaanis waa'ee aangoo gaafatanii kan jedhu kun ololli baay'ee deemechaadha. Mootummaan isa olola akkasii oofaa gama jaraatiin ammoo qulqulleessanii lakki nuti waa'ee aangootii fi miti nuti walabummaa biyya keenyaatiif dhaabbannaa kandishiniin yookaan ammoo haal dureen nuti dhiyeessine saba uummata Oromootii fi mirgi hiree murteeffannaa haa kennamu jennee gaafanne yookaan ammoo walabummaa biyya keenyaatiif qabsoofna jennee achirratti dhiyeessine sababa kana wal dhabne waan jedhu wanni isaan himan hin jiru. In fact yoo bakka adda addaatitti yoo dhageettu sirni akka tolfamu akka dimokiraasiin tolu akka filannoon akka gaggeeffamu akka maal jedhu kanatu deema jechaadha. Kana jechaan Itoophiyaa dimokiraatessuu waan jedhu sanitti waan cillaayfatu fakkaata. So yoo kana uummanni maal ta'a? Adaa jarri kunis akkuma ihaappa akkuma ma'isoon laal sadarkaan itti gad xiqqaatu.
akkuma warra ammootu iyyuu dimokiraasiif qabsaa akkuma kafaa'oo akkuma warra agartee lidatuu fa'a dimokiraasiif walqixxummaatti dhimma kana gad xiqqeessanii institution nama jiru kana agartee wayyeessina waan jedhurraa haasa'uu kan barbaachisu nuti walabummaa barbaannaa mootummaa keenya barbaannaa uummanni keenya hiree mirga hiree murteeffannaa isaa haa kabajamuuf kan jedhu barbaannaa kan jedhu irraa dhagahu uummanni waan fedhuuf wanni ibsa sanirratti illee deebi'ee kenname keessattuu fakkeenyaaf amma DDR irraa RRA itti jijjiirre waan jedhu tokkotu DDR jechaan demobilize, disarm and reintegrate jechaan so isarra RRA itti jijjiirre RRA jechaan immoo reorient, re-educate and integrate egaa humna waraanaa kan uummata keenyaaf walabummaaf hidhataa jiru reorient goona, re-educate goona, haarawatti barsiifnaa, reintegrate goona. Reintegrate jechaan immoo maal jechaadha? Qaama Itoophiyaa keessatti deebitee akka ammatamu goona. Walabummaadhaaf qabsaa'aa ture san re-educate goonee waan biroo barsiifne dimokiraasii barsiifne achi keessatti galchina kan jedhu kana imply godha. Waan akkasii akeeka wanni jedhu kun waan hawaasa keessatti babal'atee deemaa dhufee fi qulqullinni yaadaa qajeelatti mul'achuu waan hanqateef maqaa dippiloomaasiitiin kaayoo irra dhahamaa jira. Maqaa agartee mootummoota addunyaatii wajjin haasahuudhaan kaayyoon silaa nuti dhumnuuf wareegamnuuf suni haguugamee jira kan jedhu hawaasa keessatti uumaa dhufe. Namnis akkuma beektu baay'ee irra deddeebi'ee dubbata. Gaafa shakkiin uumamtu immoo jaarmaa keessattis jaarmaan alattis deeggartoonnis warri agartee naatoo isaa qabu irraa gajjabaachuu gallaafuu danda'a jechaadha. So kanaaf qulqullinni yaadaa barbaachisaadha. Yeroo uummanni gaafii kaasu yoo mara yeroo hawaasa keessatti waan silaafisuu danda'u yaanni ka'u daddafanii ibsuun qulqullina yaadaa uumuun kaayyoon bakkuma san jiraachuu akeekuun tooftaa fi tarsiimoo hordofaa jiramu qajeelatti argisiisuu dhabuun tokkoffaa of keessatti wal falmii fida jaarmuma keessatti. Lammaffaa hawaasa jaalalaa fi gammachuudhaan si deeggaruuf si hordofu keessatti wal falmii fi shakkii fida. Wal falmii fi shakkiin kun ammoo diigamaa fida. Warra silaa si falmuuf warra akka tilaaftu barbaaduuf warra si diiguu barbaaduuf carraa guddaa banaa jechaadha. So kanaaf bara agartee wannaa san keessatti egaa waa'een Daaressalaam yeroo lama dubbatameen booda to some extent hawaasa keessatti burjaajiin akka uumamu ta'eera keessattuu biyya alaatitti biyya keessatti haala jiru nuti quban qabnu hin beeku. So kanaaf hooggansi ABO qulqulleessee kaayyoon keenya kanaa ifatti jechaadha akkuma barreeffame sanitti akkuma jaarmayni barreeffate sanitti sirna kolonii Oromiyaa irratti ijaaramee jiru diigne uummata bilisaan Oromiyaa walaba mootummaa birmaduu dimokiraataa riippaabilika Oromiyaa ijaaruuf deemna kan jedhu yoo irraa dubbataan deemin akka amma duratti jenne san shakkiidhaa fi wannaa keessa seenee humni silaa barbaachisu kan diinaggees kan jaarmaas kan namaas irraa dhirrachuu danda'a. Sun ammootu wareegama ilmaan Oromoo baasan ka waggaa 150 ka waggaa 60 ka ABO jennu kan hundumayyuu akka malee taasisuu danda'a kan jedhu kana jajjabeessuu barbaade jechaadha. It's very important. Bakki nu gahuu barbaanne kaayoodhaa fi tooftaa bakka wal jijjiiruu jira yeroo ammaa kan akkan argutti kaayoo dhoksanii tooftaa irraa haasa'u. Tooftaa jechaan maalinni bakki gahuu barbaannu walabummaadhaaf birmadummaa uummata keenyaa bilisummaa barbaanna kan jedhu san inni dhokateet karaa anachi ittiin geennu keessaa tokko mirga hiree murteeffannaati. Mirga hiree murteeffannaa irraa ni dubbatama. Kan ammoo mootummaan isaa Itoophiyaa matammaan isaa barreeffatee qaba. Ihaappaan ni deeggarti. Jaarmaynummaan mirga hiree murteeffannaa falmuu biyya san keessatti tiyooraatikaalii hin jiru. So kaawwanii wal nu fakkeessa jechaadha. Kaawwanii wal nama fakkeessu kana maybe even baruma dargiituyyuu to some extent agartee warri karaa sooshaalizimii deemuyyuu mirgi sabaaf sablammootaa kabajamuu qaba jedhanii namicha amma waalilliin jedhu sun walqixxummaan biyya kana keessa jiraachuu qaba. Olaantummaa Amaaraa fi Tigree jira. Kanaaf gaafiin sabaaf sablammootaa deebi'uu qaba kan jedhu achitti akka deebi'uu fakkaata jechaadha. Kuni karaa dogoggoraa waan ta'eef uummata keenyatti sirritti ifatti dubbatuu qaba jechuu barbaadeeti fayyaa ta'e. Galatoomi akka gaariitti gaafii silaan si kaasuu barbaadullee as keessatti fixxeetii jirta. Dhuguma kaayyoo kiliir ta'e uummatatti himuu dhabuun dhugatti kan dogoggora guddaa ta'e kana akka sirreeffatanii yaada jiruuf waamicha gooteeti jirta. Maaliif Taanzaaniyaa yeroo lama dhaquun sun mataan isaatu kaayyoo qulqulluu Oromiyaa walaboomte ijaaruudhaaf qaban san sharafuudhatti waan isaan geesseef kana jijjiirachuu qaban jettee amma paartiilee siyaasaa Oromoodhaaf akkasii hiikamu laala jarri hiikamee jira gara hin jijjiirre uummata biraa garuu akkasitti hiikamee jira. Akkas uummata biraa waan biroo taasisu dabaluun nurra jiru dhiifama takka wanni dabaluun nurra jiru. Wanni dabaluun nurra jiru diina keetiin wajjin inuma haasofta.
Haasa'iinsaa miti rakkoo qabu. Ejjannoon kee garuu wanni ati qabsooftuuf suni ifa taa'eeti kan haasoftu. Amma fakkeenyaaf har'uma kana wannaa tokko sheer isinii godhee ture yoo agartee beeku Aljaziiraa irratti warra Yemen Saawuz Yemanii kana isaanii fi mootummaan amma jiru kun wal falmaa jiru irratti wal dhabbii jira. Dubbataa isaanii gaafatan. Maali wannummaan isin qabsooftaniif kuni walabummaa biyya teessan Saawuz Sudaaniin Saawuz Yemaniin yookaan immoo Yemanii kibbaa walaba baasuudhaafi jedhee gaafateen namichi. Of course jedheen deebiin. So simple jechaadha. Waan ejjattuuf waan deemtuuf himuu sirra jira. So amma ani gaafiin guddaan hin qabu otoo namni Oromoo hoogganu tokko keessattuu kan walabummaa biyyaatiif qabsaa'u gaafatame of course jedhee deebisamoon deebisuudha. So addunyaa kana keessatti immoo dhimmi dippiloomaasii ati waan barbaaddu ni himatta. Namni biroos waan barbaaddu ni himata. Negotiation yookaan ammoo haasaa keessatti waan irratti waliigala wayii ta'uu deema jechaadha. Wanni irratti waliigaltu kun kaayoo kan kee ni faallessa taanaan uummata kan keetti himuu qabdu. Wanni irratti waliigalte immoo kaayee kan kee ni deeggara taanaan milkii argatte san irratti iddoo deemte. Amma dippiloomaasii Oromoo keessatti hanqinni guddaan ani yeroo baay'ee arge. Even advokasii keessatti illee waan faranjiin barbaaddu faranjiitti himuuf tattaafan. Faranjiin waan barbaaddu duruu ni beekti. Nutis immoo waanuma isiin barbaaddu waan itti himnuuf jarri kun waan ofii barbaadan hin qabanii siin jetti faranjiin. Ofii keessanii wanni isin barbaadan hin jiru. Nuti waan barbaadnu ni beekna. Keenya nutti himaa isiniin hin jenne. Takka rakkoo jedhe rakkoon tokko kan. Lammaffaa ilmi namaa yoo ati waan barbaaddu ittiin himin yoo waan barbaaddu irratti na gargaarin jedhin waan ati barbaaddu maalitti beekee maalirra si gargaara. Si rakkoo keenya. Waan ati barbaaddu ittiin himne. Kana barbaada kanarratti na gargaarin jenneen dantaan kan kee immoo waan an godhu kana keessatti akkana guutama yoo hin jenneen ta'e yoo ati rakkoo kan kee yeroo hundumaa fedhii kan kee dhoksite namni waan irratti si gargaaru hin beeku jechaadha. Kana jechuun gargaarsa sii malullee argachuu hin dandeettu. Oromoo keessa rakkoon guddaan jiru keessattuu karaa dippiloomaasiitiin jiru waan ofii barbaadnu namatti himuu otoo hin tahin waan isaan nurraa dhagahuu barbaadan itti himuutu heddummaata. Kun ammoo otoo hin qabsaa'in injifatamte jechaadha. Qabsaa'ayyuu hin jirtu. Eegalee dubbiin keenya rakkoon akkana. Gama biraatiin yaannummaan nuti warra dippiloomaasii kanatti himnuyyuu wal faallessa. Inni kun yoo dhaqu even warrummaan maybii keessallee baay'ee fagaachuun irra hin jiru. Namuu yoo dhaqee yaada adda addaatti hima. Namichi himtu tokkichuma. Fakkeenyaaf foreign poolisii Ameerikaa warra gaggeessutti yoo dhaqxee himte inni tokko Itoophiyaa tursiisaa. Ani ammayyuu kunoo aangoo harkaa qaba. Anis Oromoodhaa jedhee hima. Inni biroo immoo an dimokiraasii Itoophiyaatiif qabsaa jedha. Inni kun immoo lakkii Itoophiyaan impaayeraa mirgi sabaaf lammoota Oromoo saba biraallee haga ammaatu hin kabajamne akka uummanni kun martuu mirga hiree murteeffannaa isaa argatu barbaanna. Sabni keenya filannoo isaa taanaan nuti filannoon uummata keenyaaf kenninu walabummaa biyyaa akka inni qabaatuuf jedhee hima. Akkana qulqulleessee yoo ta'u hime faranjii bira gaafa geettu yaanni sadii ka Oromoo keessaa maddu wal dhahaa jecha. So faranjichi maal jedha? Uummanni kun waan barbaaduun beekuu ka jiru si keessa jecha. Otoo fedhii kenna himne iyyuu otoo isayyuu himne iyyuu sadarkaa akkasiirra nu geessuu danda'a. Irra guddinna immoo Oromoon waa'ee dippiloomaasiitii irratti fedhii isaa qulqulleessee himatu. Waan faranjiin irraa dhagahuu barbaaddutti. Waan faranjiin irraa dhagahuutti barbaaddetti himuun kan kee isaan fedhii dantaa keenya jedhanii ilaaluu danda'u. Garuu namni kun waan barbaaduun qabu in sodaataa, in konfidentiidha, waan ofii barbaadu himachuu hin danda'u. Namni waan ofii barbaadu himachuu hin dandeenye dantaa keenyas nu guutuu hin danda'u. Dantaa keenya waan sodaattuu ta'eef waan dandeettii ittiin qabneef kan ofiituu dhokse. Kuni konkuluujiin isaa maal ta'a? Gargaaruuf namichi kun barbaachisaa miti kan jiru si keessa. Kanaaf hojii hojjennu keessatti waan barbaadnu nama biraatittis saba keenyattis konsistant jechaadha waan wal fakkaatu dubbataa deemuun akka malee barbaachisaadha. Haasa'uun rakkoo qaba jechuu miti jecha. Amma agartee jiraattee amma uummata Palestiinaati. Warra Israa'eel wajjin waliin bu'an garuu ni haasa'an. Kaayyoo isaanii gadi hin dhiisan, mirga uummata isaanii gadi hin dhiisan, gaafii isaanii gadi hin dhiisan, konsistantili addunyaa irratti deemanii haasa'u bakka hundattuu. Oromoo keessatti kan baratamuu qabu fedhii keenyaa fi dantaa keenya bakka bu'annee himachuun daangaa malee barbaachisaadha. Laali bara 60moota, 70moota, 80moota gaafa Eertiraadhaa fi TPLF akkuma keenya lolaa turte maaliif jarri sun aangoo qabatanii tokkos biyya ofii walaboomse kun Itoophiyaa guutuu qabatee milkaa'uu danda'e keenya immoo hooggantoonni maaliif deemanii dhumarratti sirumayyuu hoogganaan keenya ka guddaatu alaabaa Itoophiyaatiin awwaalame. What's the reason? Qulqullina yaadaa uummata keessaa fi hawaa uummata addunyaatti irratti illee sirriitti amansiisuu hanqachuu keenya. Malee addunyaan nu hundaafuu walqixa. Addunyaanis yeroonis walqixa. Mootummaan dargii walqixuma nurra ture.
Maaliif shaabiyaan arabarraa deeggarsa argatte? Maaliif warra iistii irraa argatte? Maaf nu dhabne? Maaliif TPLF argatte? Akkaataa nuti bakka itti uf buunee fi yaada keenya himannetu qulqullina gahaa hin qabu jechaadha. Malee namni sanyii keenya irratti yookaan afaan keenya irratti yookaan amantii keenya irratti hundaa'ee nu fanfanseetii miti. Ispeeshaalii amma warra uummata Eertiraa yoo fudhatte lamaanuu infaakt jarri sunniin miidiliistii irraa gargaarsa argatan biyyoota arabaa irraa. Garuu hooggantoonni isaanii harki caalaan isaanii kiristaana. Amantii irratti sun hundoofne jechaadha. Yaada kan kee irratti hundaa'a dubbiin. Kanaaf yaadni keenya baay'ee qulqullaa'ee addunyaa dhiyaachuu qaba. Yoo mara waan nuti barbaannu himachuu hanqachuun akka humni biraa nurra aanu taasisaa jira. Kanaaf qulqullinni yaada barbaachisa jechuu barbaadeetti fayyada. Bareeda galatoomi akka gaariitti na ibsite. Amma gara mootummaan biyya san qabsoo Oromoodhaatiin aangoodhaatti dhufee amma ganna 7-8 seenuudhaaf deema. Ji'oota muraasa booda filmaata seenuudhaaf deema. Paartiilee siyaasaadhaatu jira. Nuti akka Oromootti kan ilaallatu paartii lamatu jira. KFO'dhaa fi ABO'dha. ABO'n amma yeroo lama amata sanan dabree filmaata hin seenne amata sanan dhufu kanaas filmaata yoo hin seenne guutumatti galmee irraa unii haqamaa waan jedhamuutu deemaa jira. KFO'n immoo haqamuu san dheefaa naannoo magaalaa Finfinneedhaatti filmaata gaggeessuudhaaf murteeffatee jira. Hegeree paartiilee yookaan ganna 2024 maal dabarsanii hegereen isaanii too maal fakkaata dhiibbaan mootummaan amata 2024 irraa qabee hamma ammaatti oofadhaa jiruu fi kan fuuldura oofuudhaaf jiraatu maal fakkaata kana lameen waliin naa tuqii isa diyaasporaadhaatti nu dabarsa. Baay'ee galatoomi. Akkuma namu argaa jiru qabatamaan jechaadha kun waan ololaatii miti dhugaadhuma lafarra jirtu. Gaafa 2018 gaafa qabsoo qeerroodhaa akka malee jabaa ture Oromoon baay'ee sodaatamaa ture. So humni martinuu Oromoo sodaata jechuudha. Mootummaan har'aa warri amma aangootti dhufellee TPLF jala warri jarallee baasee uummata Oromoo warra qabsaa'isan jechaadha. Qeerroodha. Qeerroon immoo tuyyu OPDO hin turre. OPDO masaniyyuu akkasiin agartee onnee guuttattee kaleessa harkaa fi miila nama keenyaa cirreerraa dhiifama guddaa nu godhaa balleessaa kennaa. Amma mootuu karaa balleessaa sanirraa deebinee waan uummanni Oromoo barbaadu goonaa jettee akka kakattu haga abiyyi nu gahu jechaadha. Kan taasise gootummaa uummata keenyaati. Keessattuu immoo ijoollee xixiqqoo mana barumsaa dhiiftee barnoota isaanii dhiiftee biyya keenya irratti namni biraa nun bulchuu olaanaa nurratti ta'uu qabu nuti afaan keenyaan hojjechuu danda'uu qabna. Nuti biyya keenyatti abbaa biyya keenyaa ta'uu qabna. Finfinneen qaama Oromiyaa ta'uu qabdi. Dirreen qaama Oromiyaa ta'uu qabdi. Qaamni Oromiyaa irraa ciccite martuu lafti Oromoo Oromiyaaf deebi'uu qaba. Sabni kun waan ofii barbaade murteeffachuu abbaa barbaadeen of bulchuu filachuu danda'uu qaba jedhanii falmaa turani. Falmii san keessaan ololii daangaa malee baay'ee Oromoo keessattis waan guddatee fi OPDO'n furmaata nu ta'uu dandeessi. Humni ijaarame isiidha. Mallaqa qabdi. Aangoos baratteerti. Warri aangoo barate kuni aangoo irratti cichuu waan malanii fi OPDO tana yoo wayyaana irraa kaafne uummata keenyaaf ni toluu danda'u waan gaarii godhuu danda'u kan jedhu kanaan hawaasa keenya keessatti daangaa malee waan ololameef Abiyyi akkuma beektu itti aanaa humna basaasaa warra Tigree ture. So namichi Tigree biyya isaatti gale keenya kunniin ammoo nu biratti hafanii badiin jarri waggaa 27 guutuu uummata keenya irratti hojjetaa turan itti gaafatamummaa tokko hin dhiyaanne. Namichummaan itti aanaa namicha Gitaachoo eenyu jedhamu ka Tigree sun biyya keenya irratti abbaa aangoo ta'e sirumayyuu gaafii isin waggaa 30 guutuu gaafataa turtan kaasaa turtan dhiisaa amma booda hin barbaachisu jedhee hooggansa Oromoo kasilaa tokkummaadhaan uummata keenya hoogganna jedhanii mala dhahaa turan irratti ifa baasee dubbate jechaadha. So achirraa infaakti calqaba irrattuyyuu maal jedhee amma mootummaa irratti gaafa dhufu anatu isin ceesisa. Ani mootuyyuu abjuu haati kiyya naa keette jira. Haati kiyya abjuun isiin naa keette nugusa torbaffaa taata kan jedhuun yaaduma kana qabate uummata warra naftanyaa kan of jala hiriirse biyya addunyaa kana keessattis daangaa malee dhiichisanii fi waggaa 1000 guutuu ati nugusa tahii nugusa keenya mootii keenya nuu tahe jedhanii baay'ee dadhabsiisanii jechuun faaruudhaan innis sanuma faaruu isaanii waan argeef uummanni Oromoo kun mootii nama taasisuu hin danda'u aadaa isaatii mitillee jechuudhaan fakkaata jara jalatti galee daangaa malee uummata keenya irratti miidhaa guddaa gaggeesse. Sabboonummaan Oromoo gandatti galchee Oromoo ni xiqqeesse barbaachisaa miti kan jedhu kana olola oofuu calqabe isayyuu ka garuu ka aangootti fide sabboonummaa Oromooti. Because Oromoon sabboonummaadhaan jabaachuu isaattu qeerroo kakaase qeerroon Oromoo sun immoo tuyyuu humna sabboonummaa Oromooti irra cunqursaa gaggeessaa ture achirraa ni ari'e. So seenaan Oromoodhaa seenaa qeenxeedha jechuu calqabe
afaan Amaaraatiin ni barattu kan jedhu kana hundumaa waloluu jalqabe. Achirra tiraajektariin karaan inni deeme hordofe maal inni mootota duraanii sanii sammuu lonnaa lubbuutti goona kan jedhu akkuma namuu beeku gaa minilikiin boolla keessaa baasanii artifishaal inteligensiin hojjetanii ilma kiyya baguma dhaan dhalattee kan jedhu faaruu qarxam godhaa ture jechaadha minilik akka namni martuu beekutti. San qofa miti waltajjii paalaasii keessatti jechaan mana mootummaa keessatti warra walaloo kana barreessu waamanii Oromoo abaarsisaa turanii xiqqeessaa turanii waltajjii artistootaa irratti uummata artistoota Oromoo hunda keessaa dhiisanii kan Amaaraa qofti walgeette akkitti nu abaaraa baate kuni rakkoo guddoo fide jechaadha. Wal hubannoo namoota silaa gama aangootti dhufan maqaa Oromootiin dhufanii fi humnoota biroo jidduutti namootuma silaa isaan deeggarran jidduttuu daangaa malee rakkoo fide san bira taranii nama ajjeesutti seenan. Hacaaluun Faatiin Du'ee akkuma ati beektu eenyunneen hooggantoonni abbootiin gadaa naannoo Karrayyuu nuti ajjeefame akkuma beektu Daadhii Galaan ajjeefame Abdul Jabbaar kan mirga namaatiif falmuu ni ajjeefame deemee battee Urgeessaa kan kophaa isaa miidiyaalee warra Habashaa kanarra dhaqee mirga uummata keenyaatiif falmuu ni ajjeefame mana hidhaatii baasanii mana hidhaa keessatti ajjeesanii ijoollee waraabessaa nyaachisuu ni argame shugguxii mormarratti nanii mucaa daa'ima waggaa 16-17 ajjeesuun ni dhufe ijoollee obboleeyyan akkuma jiruun bakka takkatti ilmi keessanii bosona deemee jedhanii abbaa fi obboleeyyan illee warra maatii fixuun ni dhufe. Dirooniidhaa fi rooppilaadhaan uummata keenya rukutuun akkuma beektu biyya san keessatti humni tokkichi shororkeessaadha jedhee haga har'aatu seeraan paarlaamaa Itoophiyaa irratti irraa dubbatamu ijoollee Oromoo qofa taate jechaadha. Humnoonni biroo kan mootummaa kanaan falman tokkichummaan isaanii shororkeessaadhaan jedhama. Even wayyaanee kan wajjin wal lolaa turan kan humna gurguddaadhaan wal lolaa turan shororkeessummaa irraa kaasanii warra ammootu faannoo jedhamu kana sirumayyuu qawwee itti hidhanii maqama isaaniitu dha'uu diddaadhaaf lagachuudhaaf jaraan faannoo saniin faannoon jedhaniin shanee Amaaraa jedhaniin jechaadha. Maqaa Oromoo san jaratti sachii wanna jedhan jechaadha. Akkuma beektu Abiy hanga jijjigaatittu shanee kana eenyuun faannoonni bobbaasaa isaan gootota biyyaatti warra biyya tiksu jedhee faarsaa Oromoodhaan ammoo humna shororkeessaadha jedhee irra murteessee haga har'aattuyyuu maqaa shororkeessummaa san irraa kaasuu didanii akkasumatti oofaa jiru jechaadha. Humnoota mootuyyuu karaa nagaatiin qabsoofna jedhan ABO'dhaaf KFO waajjiroota isaanii akkuma jiru cufanii hooggantoota isaanii qabanii hidhanii warra mootuyyuu mana dhaanksanii warra akka Jaaldaawud fa'aa warra akka Dr. Mararaa fa'aa akka hin dubbanne. In fact Dr. Mararaan haga tokko inuma dubbata inni durillee akkasuma dubbata gaafa wayyaanee illee dubbachuun dhiisne garuu Jaaldaawud fa'aa amma waggaa 4 ta'u eega dubbate sagalee isaayyuu dhageen beeku. So hanga namni tokko hin jiraaf du'a isaatu du'e moo jiru hin jiraayyuu haga wallaallu taasan jechaadha. Hooggantoota biroo ka achirraa hafan ka hordoftoota isaa waggaa 4 guutuu kan manni seeraa gadhiisee jarri kun badii takkayyuu qabanii gadhiifamuu qaban jedhan seeraan ala waggaa 4 guutuu bilaa hin manadhaa keessatti hidhanii qabanii tortorsanii jechaadha. So jarri har'a sadarkaa har'a jiranitti uummata keenya sochoosuu dhiisi ufumaafuu matama isaatiin iyyuu walgahuu godhachuu akka hin dandeenye. Walgahii makoree jiddu galeessaatu walgahii hooggansaatu godhachuu akka hin dandeenye baay'ee ifaa ta'aa dhufee jarris dubbataa jiru jechaadha. Akkuma tama jette immoo filannoo dabre keessa ni haqanii iyyuu suruma. Oromiyaa keessatti filannoon takkayyuu hin gaggeeffamne. Filannoo jechaan waan 2 yookaan waan 3 keessaa waan barbaadde keessaa filachuuf waan wal dorgomuu dhiyeessuudha. Oromiyaa keessatti immoo warra PP malee nam tokkoyyuu hin dhiyaanne. So filannoon takkayyuu hin turre jechaadha. Waanuma bara wayyaaneetiyyuu gad taasisan. Sirumayyuu akkuma KFO'n akka hirmaanne godhan jechaadha. So waajjirri jaraa ni cufame filannoon takkayyuu hin turre jarris filannoo keessaa dhiibamanii baafamanii amma immoo waggaa lammaffaadha filannoo 2 yeroo 2 yoo jaarmanii tokko irratti hin hirmaatin rejistireeshinii yookaan mootummaa galmee boordii biyyoolessaa irraa filannootti irraa haqama waan jedhamuuf sodaa sanirraa kan ka'e akkuma hin haqamne KFO'n nama 10 Finfinnee keessatti ni galmeessina jedhee ABO'nis nam 30 ni galmeessina jedhee kana jechuun dorgomanii aangoo qabatanii kaayoo isaanii uummataaf akka fiixa bahu gochuu otoo hin ta'in akkuma agartee galmee sanirraa hin haqamneef kan jedhu jechaadha sababaan isaanii. Dhiyeennuma kana immoo torban tokko guyyaa 10 dura akka kan ta'u warra ambaasaaddoroota biyya alaatii wajjin walgahii teenye wanni takka haarafnuun uumamne nyaatu malaaqanuma wajji nyaannee gargar baane haalli takkayyuu haal duree fuulduree hegeree filannooti irratti wanni waa gumaachu tokkoon dhiyaanne kan jedhu dubbataa turaniiru. So kana kan nu arginu maal inni filannoon dhufu kun ammas Abiyyi kophaa isaa kan itti dorgomu ta'a jechaadha. So sabni keenya waan kana sirritti daanga malee xiinxalluun bara 2026 haalli kun nun baasu jechuun akka malee barbaachisaa jechaadha. Akkuma beektu PP'n kaayoo si ibsitee jirti qulqullinaan.
biyya kana keessatti wanni amma dura deemaa ture heega mangistii yookaan immoo heera biyyattii illee dabalate karoora TPLF kun ammoo biyyattii qomoodhaan gosaan addaan qoqqoodeera. So kana balleessuu qabna. Jaarmoonni gosa irratti hundaa'an akka jarri jedhanitti jechuu baade. Jaarmoonni sabaa samaremmii irratti hundaa'an martuu baduu qabu. Kanaaf OPDO nutus diigneerra. Kan Amaaraas diigameera. Kan Sumaalees diigameera. Kan Baniishaangul diigameera. Kan uummattoota kibbaa diigameera. Nuti warra ilaalcha tokkoof yaada tokko qabu kan intarastii wal fakkaatu qabu dantaa wal fakkaatu qabu PP taanee jaramne. Oromoo bakka hin buunu, Amaara bakka hin buunu, Somaalee bakka hin buunu, Tigree bakka hin buunu, Tigree silayyuu keessaayyuu ari'anii jiru walumaa galattu Baniishaangul bakka hin buukunu jedhanii nutti himaniiran. Garuu sabni keenya dogoggora guddaa of keessatti waan uumeef karaa qabsoo Oromootiin karaa gartee qabsoo qeerrootiin aangootti dhufan waan ta'eef afaan Oromoollee gargariin isaanii dubbatu waan ta'eef keessattuu Abiyyi Piraayim Ministeerii ta'uun saba keenya daangaa malee dogoggorse otoo isaan uummata Oromoo bakka hin buunu saba tokkoyyuu bakka hin buunu jedhanu akka waan mootummaa isaa ta'eetitti ilaalaa jiru jechaadha. Kun hanqina guddaadha. Daangaa malee hanqinni kun uummata keenya keessatti burjaajii uumee jaraaf immoo humna tahee humni cunqursa kan waggaa 27 guutuu uummata keenya fixaa ture har'as warra haqaaf qabsaa'u ukkaamse waajjira isaanii irraa cufe kan isaan deeggaraa ture jawaaniin illee dabalate kan aangootti dhufuu isaaniitiif sababaa guddaa ta'e isayyuu biyya keessatti ajjeechaafis itti ka'anii mana hidhaas galchanii amma immoo surumayyuu biyya keessaayyuu ari'anii gurbaan agartee ani yeroo sagalillee yoo lubbuun kiyya kaduutu taate asumatti du'a jedhe jecha isaatu guutuu akka inni hanqatu taatan jecha dirqanii lubbuun kiyya yeroo sagalillee yoo kaduu taate biyyuma keessatti du'a jedhee gurbaa kakate isayyuu biyyaa baasanii har'a biyyaan baa keessa olii gad deemaa jira jechaadha. Kuni cunqursaa jarri kun waggaa 27 baratan san waggaa 8 guutuun irratti deemsisaa jiran. Kanaaf uummanni keenya akka naagalutti akkana mul'atutti karaa haqaatiin, karaa silaa qajeelaatiin, karaa laafaatiin, karaa nagahaatiin jarri kun didanii jiran. Dhagahuun barbaadan. Warra karaa nagahaatiin qabsoofnee mirga uummata keenyaa kabachiifne jedhu akka jiruun hidhatti guuranii fixanii jiran kan danda'an ajjeesan kan danda'an biyyaa baasanii jiru. Kanaaf hegeree irratti uummanni keenya deebi'ee wal gurmeessuun haqa isaa gaafachuun daangaa malee barbaachisaadha akka jedhu kaasuu barbaade fayyaada. Galatoomi asitti waan gaarii naa hafte mootummaan gara isaatiin yaada isaa kiliir godhee oofaan akka jiru natti himte gara paartiilee siyaasaadhaatiin dhiibbaan cimaan akka irra jiru hegereetti maal godhuu akka qaban kana si gaafachuudhaaf hin jiraadha. Kana naa deebisuudhaan duratti garuu dadhabina irra Oromoon keessa jiru kana illiitilee Oromoodhaa dhaatu itti gaafatamaa warreen caantu jira. Fakkeenyaaf kun fakkeenyaatti seema fakkeenyaaf wayitaati immoo fakkeenyaaf Johar balaaleffatu Johar Marraa balaaleffatu Marroon Daawud balaaleffatu Daawud Abiyyi balaaleffatu Oromoon illiitileen Oromoo ifumaa deebi'ee wal balaaleffachuun uummata keessatti konfizhinii hamaa uumee laafina cimaa kana keessatti uummata galchee jira waan ju'utu jira. Saniifuu mootummaa humna Oromoodhaatiin aangoodhatti dhufee dhiibbaa cimaa akka uummata irratti oofu godhuudhaaf illee illiitileen Oromoodhaa itti gaafatamuu guddaa qabanii waan ja'antu dubbatamaa jira. Mee gara kana naa kottu rakkoo akkamtu ture gabaabinumatti maal yoo godhame kana keessaa illiitileen Oromoodhaa bahanii uummata illee viijina yookaan mul'ata wahii tokko akeekuu fi dandeehan. Gara kana naa kottu jimaa. Baay'ee bareeda. I think yaadni kun sirriidha yaada sirriidha maaliif uummanni keenya akkumatti duratti siin jedhe fedhii isaa waan barbaadu ni beeka. Otoo bifa jaarmaatiin gurmuufnee akka har'aa kana iliitiin Oromoodhaa of gurmeessee hin jiraatunuyyuu baala keessatti qabsoon godhamaa turteetti qonnaan bulaan Oromoodhaa otoo jaarmaattuu hin gurmaahin waggaa 7-8 guutuu mootummaa Amaaraa lolee biyya ofii dhuunfatee sin gabbaru jedhee gabbara kennuu didee biyya isaati irratti abbaa ta'ee ta'uu danda'eera. Harargee keessatti uummanni keenya ofii isaatii of gurmeessee aadaa Oromoo dagaagsuu irratti daangaa malee gumaacheera. Dhiha keessatti yoo fudhattee bara agartee 1936 gaafa agartee 41 akka afaan Ingiliziitti warri Xaaliyaaniitii fi humnoonni koloniyaalizimii naannoo sanirraa bahan nuti walabummaan nuun mala biyya keenya ofii bulfanna kan jedhu warra faranjiitti yaada dhiyeeffatanii yaadni sun harkatti fashaleera. Fedhiin hawaasa keenyaa yeroo irraa yerootti biyya ofii barbaachuu ta'uu mul'ata jecha ifatti. Walloo keessatti 1940moota keessa kan amma wayyaaniin maqaa isaaniitti moggaafatte kana nuti isin gabbarruu jedhanii mootummaa Amaaraa irratti finciluudhaan uummanni raayyaa uummanni Walloo mootummaa Itoophiyaa akka jiddu galeessaa lolaa tureera. Jimma keessatti diddaan wal fakkaatu akkasuma deemaa tureera. Tuulamni akkuma jirutti calqaba irraa haga har'aatittuyyuu kan buqqa'us
kan biyyi akka inni hin jiraanne gochaa jirtus kan miidhamni guddaan irra deemaa jirtus isaa waan ta'eef yoo maraa falmii Itoophiyaa wajjin keessuma jira jechaadha. So kuni wanni ani kana kaasuu maaliif uummanni sabni keenya akka sabaatitti takka humna kanatti jalatti buluudhaaf qophiis hin taane qophiis miti. Rakkoon guddoon kan dhalate maalinni humni cunqurfama humni koloniyaalistiidha yookaan immoo humni gabroonfataadha. Yeroo baay'ee waan inni irra hojjetu jira. Warri waan kana qoratan maal jedhanii the colonizer is never satisfied by controlling the land and the labor of the oppressed. Jechaan maalin humni gabroonfataadha qabeenya namichaatii fi humna namichaa saamuu qofaan hin quufu. Never satisfied. Jechaan biyya keenya qabatanii albuuda keenya, bishaan keenya, lafa keenya, elektirika keenya waa hundatti fayyadamuudhaan hin quufanii. Nu hojjechiifatanii humna keenyatti fayyadamanii isaanii daakne, isaanii qonne, isaanii tumne, nyaachifne saniinis hin quufu. Wattaaddara isaanii taanes hin quufu. Maal yoo ta'e malee hanga until it concludes permanent mataa keenya haga yeroo dheeraaf nu qabachuu mirkaneeffatutti. Akka nuti haga gaafa nuti aadaa isaanii fudhannutti, haga gaafa nuti goota isaanii goota dhugaati jennee fudhannutti, haga gaafa nuti kaayyoo isaan irra durti ijaaran san eeyyee dhugaadha. Wanni kun waggaa baay'ee dabreera amma booda maal goona kana caalaa gargar bahuu hin dandeenyu asuma waliin bulla jennuutitti hanga sammuu warra baratu warra waa isaan barsiisanii kana uumanitti satisfaayi yookaan ammoo tuyyuu quufanii ciisanii rafanii hin bulanii. Kanaaf intermediary class wanna agartee humna jiddu galeessa ka isaanii fi uummata gabroome jidduu jiru hojjetu oomishanii jedha. Bakkitti oomishan mana barumsaa, mana fiilmii, mana seera, mana muuziqaa wanni kun martinuyyuu ka isaan dhaadheessu ta'a. So uummanni gabroome kun akka keenyaa kun ka of tuffatu, ka aadaa ofii tuffatu, ka ofii wal tuffatu, ka ofii isaatii wal hin beekne uummata dhamaa, uummata wallaalaa mirga ofii gaafachuu hin dandeenye akka inni ta'u irra hojjetanii sammuu isaa kana keessatti daanga malee haba qaaluu. Kun immoo warra barate keessatti irra hammaata. Professional fools and clowns jedhanii kana jarri namichi kun warri qoratu kun professional fools and clowns jechaan ogeessa yoo ati ilaaltu beekaadha, hayyuudha, doktara, maastersii qaba, profeesara garuu wanni inni hojjetuuf wanni inni dalagu waan diinni kee barbaadu san jechaadha. Maaliif akkasi barsiifame akkasi leenjifame gaafa duraa nama akkuma harree farda leenjisan kana harree gaafa dura leenjiftu si dhidhiitti erga baratteen booda yoo ati fe'uu ni barbaaddu dugda si jala qabatte jechaadha. Akkas tahaa jedha. Namni gabrummaa keessa ture tokko leenjiin kun deemee gootota isaanii akka faarsan gootota warra gabroonfatee san yookaan ammoo akka isaan akkeessan isaan fakkaachuu akka yaalan amma nabiyyiin keenya godhu yoo laalte Minilikii wanni inni siidaa isaa lafaa kaasee ijaaruuf wanni inni suuraa isaa akeekuuf akka isaatitti namni jabaan isa malee bakara waaree fa'aa miti jechaadha. Isa malee abbishee garbaa fa'aa miti jechaadha. Isa malee leenjisoo diigaa fa'aa miti jechaadha. Isa malee namoota silaa gootummaan uummata Oromoo keessatti beekan warra akka jaarraa abbaa gadaa fa'aa miti jechaadha. Warra akka leencoo waaqoo guutuu fa'aa miti jechaadha. Warra akka baaroo tumsaa fa'aa miti jechaadha. Jarri kun isa biratti faaruun qaban maaliif jarri kunniin warra beekumsa hin qabne warra sabummaa irra hundaa'ee waan xixiqqoo laalu malee waan guddaan laalle jedhee waan yaaduuf kan inni dinqisiifatu warra uummata keenyarra harka cire warra miila namarra ciccire ka gootonni Oromoo dura dhaabbatan afoo dhaabbatan san isa biratti amma jarri gootaa miti jechaadha. Maaliif impaayeritti akkasin leenjise. So kuni rakkoon kun iliitii keessaa cophee hawaasa bira akka hawaasni burjaaja'u taasisa jechaadha. Akkuma tamma duratti jette san ammuma kana iyyuu Oromoo kana yoo laalte keessattuu 2018 booda achi duruma iyyuu wayya fakkaata. Gariin isaa maal jedha amma yeroon keenya iyyuu aangootti dhufne irraa nutu impaayeritti iyyuu hoogganaa jira. Kanaafuu iyyuu impaayeritti tana harkatti qabannee harka galfannee siruma iyyuu olaantummaa keenya yoo irratti ijaarree hin dandeenyaa kan jedhu. Jarri kun warra akkana jedhu kun takkaa uummata Oromoof warra qabsaa'ee miti. Jarri kun warra TPLF wajji uummata Oromoo fixaa ture. Waggaa 27 guutuu wayyaanee wajjin already walqixxummaan sabaa dhufeera, dimokiraasiin dhufeera, amma booda misooma malee wanni biraayyuu barbaachisu warruma jedhaa ture santu qabsoo uummata Oromootiin aangootti dhufnaan ammallee sanuma jechaa jiru. Waanuma waggaa 27 wayyaanee jalatti jechaa turan. Amma sirumayyuu maqaa qabsoo Oromootiin aangootti waan dhufaniif achi jalatti haguuggii godhatanii impaayeritti iyyuu nuti hoogganaa jira, nuti olaantummaa qabaa. Kanaaf impaayeritti tana qabannee deemsifna kan jedhu kanaan hawaasa keenya keessatti burjaajii daangaa malee uuman takka. Lammaffaa duraanuu iyyuu mootu yaadni lama Oromoo keessa ni jira.
tokko warra agartee impaayarettiin Itoophiyaa haqa malee nurra ijaaramte nuuf saboota sablammoota biroollee humnaan qawweedhaan as keessa nu tiksaa jiru. Haga sabni keenyaaf sabni biraallee mirga ofii murteeffatee waan ofii barbaadu murteeffatutti impaayarettii humnaan nu saamte keessa jiraachuun sirrii miti. Walummaa sama keenyaatiif qabsoofna kan jedhuu fi lakkii yoo akkuma goone suphinee impaayarettii sana keessatti wajji jiraanne walqixxummaa yoo argame Itoophiyaa keessa jiraachuun ni danda'ama warri jedhu yaadni kun lamaan duraanuu tureera. Humna sadi ta'e jechaam. Tokko impaayarettii yuunitik sanatu abbaasa kan jedhu. Inni kun ammoo lakkii impaayarettiin bifa kanaan tiksuun qajeelaa miti warra akka kafaa ofaa fudhatte. Dimookiraasiin biyya kana keessatti walqixxummaan ni barbaachisaa hin dhufne warra jedhu warruma duraanuu yaada kanaan qabsaa'aa ture. Mootummaa irratti qabsaa'aa hojjaa isaanis. Warri biroo immoo kan akka abaa'oo uummanni keenya mirga ofii murteeffatu malee impaayarri furmaata ta'uu hin danda'u kan jedhu ifatti mootuu achiin booda ifatti qajeelatti dubbachuu qabaa. Qajeelatti uummataaf akeekuu qabaa. Wareegama guddaa kafalaa jirru kana kan agartee lubbuun namaa itti badaa jirtu warra akka abaa'oo goboo faati walabummaa Oromiyaatiif ifatti dubbachuu qabu kan jedhamu kun hundumtuu bakka sadiitti almost mul'ataa jira jechaadha. Kan mootummaa irra taa'e ani Amaaraa wajjinis Sumaalee wajjinis Ebole wajjinis waliigalee kunoo Itoophiyaa tana oofaa jira kanaafi kana hoogganaa jiru immoo Oromoodhaan adeeggaraa warra jedhu kun ammoo tuyyuu kan aangoo irra jiru kun maqaa Oromootiin haa taa'u malee dimookiraasii wayiitu fidaan jiru kan jedhu warruma jiraaniin jaras deeggaraa ture warra akka Jawaar fa'a warri biroo immoo warra akka Marroo fa'a noonoo kunis dhumayyuu nuun hin malle kana caalaan Oromoon kan barbaadu kan jedhu kanatu gargar nama baasa jechaadha. Yaanni kun waan adda ta'eef yaanni adda kun gama tokkotti luucca'uu hanqachuu irraa hawaasa keessatti akkuma jette burjaajiin ni uumama sirriidha kun. Furmaanni waan kanaaf furmaanni jira yoo naan jette ni jira. Furmaanni gabaabaan maal sitti fakkaate? Namni martuu dantaa uummata Oromootiif qabsaa'a yoo ta'e yoo sun dhugaa ta'e yoo dantaa uummata Oromootiif qabsaa'uun dhugaa ta'e yaanni irratti waliigaluu danda'amu maal inni tokko warri aangoo irra jiru silattuuyyuu nu ta'eera kana caalaa waan biroon barbaadnu nuti aangoma kanarra turraa aangoo kanarraa nu kaasuu yoo barbaaddan ta'e sirumaa isin balleessinaa jechaa jiru. Kanaaf nama ajjeesaa jiru nama buqqisaa jiru nama hidhaa jiru biyya keessaa baasaa jiru. So isaanii wajjin waliigaluun akka malee ulfaataadha. Meebii sadarkaa lammaffaa irra dhufuu danda'a ta'an hin beeku. Garuu danda'a jedhee yaadu maaliif jirri dhaanni goma keenya qabna jedhanii. Warri biroo lamaan garuu waliigaluu ni danda'an. Maaliif? Even kan mootummaa irra jiru yoo dhugaadhaan nama mirga namaa kabaju ta'e laafaan maali? Sabni Oromoo akkuma saboota biroo biyya san keessa jiran fedhii isaa malee seenaan isaa karagaa ba'u as keessatti tikfamaa jira waan ta'eef. Walfalmiin nu jidduutti deemu kun waan nuti uumannee miti waan namni biraa uume waan sabni Oromoo uume miti sabni Oromoo kana keessa harkayyuun qabu hin buqqa'e irratti caccabe hin tuffatame kanaafuu iyyuu waan sabni Oromoo barbaadu waliigallee saba keenyaaf mirga hiree murteeffannaa akka murteeffatu haa goonu. Kana heerri addunyaas ni deeggara heerri mootummaa impaayarettiillee ni deeggara. Kanaafuu lolli haa dhaabbatu nuti warri mootummaa irra jirru waan diroonii harkaa qabnuuf waan rooppilaa harkaa qabnuuf waan taankii harkaa qabnuuf waan baankii harkaa qabnuuf waan dippiloomaasii addunyaallee nu deeggaruuf warra walabummaa bilisummaa uummata keenya gaafatu ajjeesuun nurra hin jiru jedhanii gaafa isaan ajjeechaa dhaaban gaafa isaan heeratti bulan gaafa isaan seera bulan sabni Oromoo mirga ofii haa murteeffatu jedhanii uummata amanuu barbaachisaadha kana gochuudhaaf sabni Oromoo waan barbaadu murteeffachuu ni danda'a. Wanni inni murteeffatu walabummaa ta'uu danda'a yookaan immoo Itoophiyaa keessatti jiraachuu danda'a jedhanii gaafa uummata irraa amantii horatan jarri uummata shakkuu dhiisanii uummata keenya ni shakkinaa walabummaadhaaf sagalee baasuu danda'a yoo inni sagalee baase immoo Itoophiyaan hin baddi ni diigamti jechuu dhiisanii saba Oromoo amananii waanuma heerri addunyaatiif heerrummaan impaayarettisanii jedhu hojiirra oolchuudhaaf yoo isaan gad ta'an dubbiin dhumatti. Agartaa dubbii tan akka isiin laaftu nageenya karaa jiru. Illitiin isaaniin ala jiru. Isaanumayyuu laal. Itti dhufa. Illitiin isaaniin ala jiru. Dura kan maan jiraatu jarrinu otoo nama haqatti amanu ta'e, otoo nama mirga uummataatitti amanu ta'e, otoo olaantummaa uummataatti nama amanu ta'e, otoo dimookiraasiitti nama amanu ta'e, namaa wajjin wallaluun qawwee kaasanii nama tumuun irra hin jiru. Heerri addunyaa ni jira. Ka Itoophiyaan mallatteessite. Ka Itoophiyaan uummataan sii mallatteesse jechaadha. Impaayarettiin sunu. Heerri kun maali mirga hiree murteeffannaa sadarkaa addunyaatti sabni tokko cunqurfameera naan taane gaafa jedhee mirga qabaa kan jedhu kun heera addunyaati.
garee murteeffannaatiin murteeffachuuf. Lammaffaa Itoophiyaan maanuu matammaan isaa impaarettiin sun heera isii keessatti barreeffatteerti. Okay, nama ajjeesuun nurra hin jiru. Biyyi uummanni kun yoo biyyattii tana jaalate isatu tiksaa. Nuyi miti ka tiksu. Uummanni mootuu sagalee isaatiin haa tiksu. Impaarettii Itoophiyaa hin jaalata taanaan hayyee Oromoo gaafannee Itoophiyaa keessa jiraanne inni haa jedhu. Lakki hin barbaadu yoo gadi ta'e murkii uummataa haa fudhannu jedhanii uummata gadhiisuu danda'u. Yoo kun ta'e maal ta'a? Namni waliin ajjeesu. Wal falmiin hin jirtu. Sabatu karaa nagaatiin waan ofii barbaade murteeffata. Garuu hoo jarri keenya karaa nagaa kana hin barbaadan. Maaliif? Olaantummaan isaanii yoo uummanni waan kana kan murteessu ta'e sadarkaa aangoo irraa isaan kaasuu dhufuu danda'a jechaadha. Maaliif murtiin sun waan walabummaa Oromiyaa dhufte achiin booda mootummaa haaraa filanna kan jedhu dhufuu danda'a. Mootummaa haaraa filamu san keessatti hin filatamu dhufaa jedhanii uf shakkan hin sodaatan. Sodaa kanarraa kan ka'e uummata waan hin amanneef murtiin uummataa maal akka ta'u gara inni deemuu danda'u ijaanis waan arganiif. Fakkeenyaaf amma ABO'n gaafa biyya galu uummata gara miliyoona 7tu magaalaa keessatti bahee simate. Uummata miliyoona 7 jechaan beeki Tigraayin guutuu jechaadha. Eertiraa yeroo 2 jechaadha. Kan hin maajinnes uummata Eertiraa yeroo 2 ka ta'u uummata Tigraay guutuu ka ta'utu iyyuu magaalaa Finfinnee keessatti uummanni wal gahee simate. Uummanni akkanatti simannaadhaaf dhiyaatu kun otoo mirgi hiree murteeffannaa kennamee fi maal akka murteessuu danda'u otoo filannoon haqaa jiraate maal akka murteessuu danda'u ni argan fuulduratti. So kanaaf karaa nagaa deemuu irra humnaan uummata cunqursanii fedhii isaatiin ala deemsisuu filatan. Otoo kun hin jiraanne tahe ilmaan Oromoo wannummaan gamaa gamana dhaabattee wal loltuuf takkaan hin jirtu. So sababaan lola sababaan humna eenyunni warra nuti qawwee harkaa qabna, Awurooppilaa harkaa qabna, diroonii qabna, abbaa barbaanne ajjeesuu dandeenya jedhu kanatu rakko. Lammaffaa jaraan ala kan jaraan alaati. Kan jaraan ala humna lama kan kun duratti isin jedhe kan. Humni lamaan kun tokko galii siyaasaatiin eessa gahuu barbaanna kan jedhu irratti wal fakkeennan qabu. Lammaffaa tooftaa qabsoo irratti illee wal fakkeennan qabu. Tooftaa qabsoo jechaan maaliin? Mootummaan amma jiru kun karaa nagahaatiin yoo irratti qabsoofne jijjiirama fiduu dandeenya jedhee yaadu jira. Even kaayoonni otoo wal fakkaate fakkeenyaaf haa jennuuti ABO'dhaa fi ABO WBO kaayoodhaan wal fakkaatan jennee haa fudhannume yeroodhaaf jechuu kiyya. Otoo jarri lamaanuu iyyuu walabummaa Oromiyaatii fi qabsoofna jedhaniiyyuu tokko karaa nagahaatiin jedha tokko karaa hidhannootii malee mootummaan kun dida jedha. Isaanuu iyyuu waliin qabsaa'u haalan dandeessifne jira jechaadha. Garuu immoo wal deeggaruu ni danda'an yaadaan yoo xiqqaate. Inni karaa nagahaatiin qabsaa'u sunis mirgi uummata Oromoo haa kabajamuu. Nuti mootu yoo gaafa uummanni Oromoo mirgi isaa kabajame walabummaa akka filatu qabsoofnaa jedhanii yaadaan afaaniin dubbachuu ni danda'an. Garuu impaayera Itoophiyaa keessatti akkas jechuu hin dandeettu. Yoo akkas jette kun Itoophiyaa diiguu deemaa jira akka hin jiraanii gadi guurree isin ajjeefnaa isin macalaasnaa isin balleessinaa jedhaa biyyi. Dubbachuu danda'anii waan akkasii kan hin danda'an jechuudha rakkoodha. So kana waan ta'eef otoo yaada wal fakkaatu qabanuyyuu otoo kaayoo wal fakkaatu qabanuyyuu akkaataan itti dhiyeessaniif dubbatan haalli isaa rakkisaa waan ta'eef wal amantii hanqisaa jechaadha. So fakkeenyaaf warri karaa hidhannootiin lolu wareegama inni baasu kunis daangaa malee guddaa waan ta'eef jarri biraa warri karaa nagaatiin deemna jedhuun mootummaadhaaf meeshaa ta'uu malee humna keenya nurraa dhirrisuu malee leejitimasii yookaan immoo fudhatama mootummaa argamsiisuu malee bu'aan buusaa jiran hin jiru. Maqaadhuma jaarmaa kaleessa ture saniin daldalataa jiru. Paartii eenyuun komishinaa filannoo biratti galmaa'anii mindaa fudhachaa jiru. Qabsoo uummataa irra hin jiranii jedhee yoo isaan dubbatan jarri kun illee dallanii ay kunniin immoo shiftaadhaa kan jedhu dubbachuu danda'a. Agarteerta akka itti rakkoon dhufu. Kuni furamuu ni danda'a. Otoo namni carraa walii kennee waliin haasa'ee kan karaa nagaatiin qabsaa'aa jiru kunis manadhaa keessa akka inni jiru akka inni rakkoo keessa jiru walii hubannaan jiraatee inni immoo bosona keessa jirus shiftaa otoo hin ta'in nama haqaan qabsaa'u kanuma kaleessa wajji qabsaa'aa ture san ta'uu otoo walii namni walii ibse is very easy takka wal nama dhabsiisu. Lammaffaa warra kaayoodhaanuu mootu gargar ta'ee jira. Fakkeenyaaf yoo Itoophiyaan diigamtee Itoophiyaan nurratti kuftee Itoophiyaan nurratti yoo kufte immoo Oromoon mataan isii ni caccabdii gargar baatii waluu bulchuu hin dandeessu jedhee warra sodaa akkasii ofu jira. Inni kun ammootu lakkii kun dhugaa miti. Itoophiyaan duraanuu nurratti kuftee jirti. Isii ofirraa kaafne kan nurratti kufte kana ba'aa kan nutti taate kan ofirraa kaafne biyya keenya qabaanne biyya keenya irratti abbaa biyyaa taane mootummaa keenya ka ofii filannuuf bulchuu qabnaa jedha jechaadha. Amma yaadni kunniin illee wal faallessa yoo ilaalti laata. Tokko fe'aan irra jira fe'a ofirraa kaasa jedha. Inni kun ammootu sirratti galaa kufti jedha. Yaadni kunis waliigaltii irratti hanqina uuma jechaadha.
So akka kunniin yaadni akkasii kunniin waliin falmine falli gabaabaan akkuma warra aangoo irra jiruu san uummata keenya amanuudha jechaadha. Saba Oromoo keessattuu humni lamaan mootummaadhaan falmu kun haalli amma keessa jirru kun nuun taanee jechuu qaba jechaadha ofi bira. Kanaaf mootummaa irratti qabsoofna jedhaa mire haala kana nuti hin barbaannu nuti hin uumanne haala kana keessa ammoo bahuun nurra jira bahuudhaaf ammoo gamtaan qabsaa'uun nurra jira jedhee waliigaluu qaba jechaadha. Waliigalteen kun akkittiin dhufuu danda'u maa'inni nu lamaanuu warri Itoophiyaa Dimookiraasii jedhus warri Oromiyaa walaboomsina jedhus murtii uummata keenyaa achirra gahu malee wanni kun waan hin milkoofneef atis kaayoo kan kee qabadhu qabsaa'i anis kaayoo kan kee qabadhee nan qabsaa'a garuu wanti irratti waliigaluu qabnu tokko uummanni Oromoo bilisa ta'uu qaba. Maaliif sabni yoon bilisoomin sillee filee aangoo irra si kaa'uu hin danda'u. Akkuma ammaa kana qawweedhaan sodaachifamee ati akkanumatti mana keessa teetta yookaan ammoo boordii irraa si haqanii teteetta jechaadha. Yookaan akkuma ammaa mararaan faati waggaa meeqa waggaa maybe for the last 30 years filannoodhaaf ni dorgomna jedhan ka garuu filannoo san watakka iyyuu irraan arganne ta'a jechaadha. Kanaaf yoo sabni hin bilisoomin sodaa jalaa yoon bahin sabni sin filu sifilu sammootu iyyuu humna qawweetiin saamu. Kanaaf haga uummanni keenya bilisoomutti hojii haa qabsoofnu. Lama uummanni bilisoome kun immoo lammii biyya kamii akka ta'e haa ofii murteeffatu. Gaafa sabni keenya Oromiyaa walaba barbaada jedhamu gaafa Itoophiyaa barbaada jedhee inni murteesse biyya inni murteessu san keessatti lammummaan keenya beekame mootummaa lammii biyya sanii ta'uudhaaf haa dorgomnu. Warri siyaasaa dorgomuu barbaadu haa dorgomu. Achi dura garuu achi gahuun akka malee ulfaataadha. Saba keenya akka inni hin facaane akka gargar hin baane akka yaadni isaa hin facaane gamtaadhaan qabsaa'uudhaaf bilisummaa saba keenya irratti walii haa qabsoofnu. Murtii hegereetii irratti uummanni murteessu irratti walii haa qabsoofu akka inni murteeffatu mirga hiree murteeffannaa akka inni hojii irra ol haa qabsoofnu. Gaafa sabni murteeffate immoo murtii isaa kabajuu irratti walii haa gallu. Waan inni murteeffate biyya inni barbaadu irratti mootummaa ta'uudhaaf abbaan barbaade haa dorgomu jedhamee yoo walii galame wal fanfaceensi kun ni dhaabbata jechuudha. Akka wal fanfaceensi kun hin dhaabbanne akka taasisumaa yaada asumee jira. Yaada ammuma kana agartee ammuma kana ceceenee dorgomnee aangoo dhufuu dandeenya jedhee warra baay'ee haafa'uu jira jechaadha. Bolola aangoo jechaadha. Bolola diinagdee. Oromoo wajjin haasa'uurra Oromoo wajjin walii tumsuurra diina jala fiiguu diina bira dhaquu mana keenya keessatti wal gurmeessuurra waliin haasa'uurra bakka agartaa miti akkuma ijoolleen teenya kun gosa miidiyaa alaqaa irra oolanii miidiyaa keenya irratti afaan amaaraa irra haasa'an afaan miidiyaa akka maqaadhaaf ka Oromoo tahee banama garuu ammoo kan haasa'aa oolan dantaan isaan irraa haasa'aa oolan amaarri akkasitti miidhamee maal tahee gara irraa haasa'aa oolan jechaadha. Kun akka ati waliin galle si godha. So nuti ka qabsoofnu saba Oromooti namni biraas haa qabsaa'u mataa isaatiif gariin isaanii sirumayyuu faallaa keenya qabsaan jechaadha. Warra morma Oromoo muraa jiru basmaam jedhee warra morma Oromoo muree ulee ankaasee irratti qabatee deemu fa'a wajjin furmaata finnaa nama siin jedhu wajjin waliigaluun ni ulfaata jechaadha. So haalli akkasii kun iliitii Oromoo jidduutti burjaajii fi rakkoo waan fideef uummanni immoo kana taa'ee ilaala jechaadha. Kun jarri gamaa gamanaa wal balaaleffatu iyyuu waliigalaan jiranii jarri waan waliin galleef ammoo nuti isa waliigaluu hin dandeenye kan jedhu uummanni garaagarummaan iliitii Oromoo jidduu jiru kun furmaata argachuu hin danda'u. 2026 furmaata siinee baay'ee furmaanni baay'ee salphaadha jedhanii baay'ee furmaanni isaa baay'ee salphaa. Salphaadha. Namuu uf adabuu dura disipiliinii barbaachisa naamusni akka malee barbaachisaadha. Uf adabu jechaan uf adabuun tokkoffaa waan numaraaf waloo ta'e irra walii galu. Numaraaf waloon maali? Tokko haalli amma keessa jirru kun nuun taane. Fakkeenyaaf anaaf si jedhii fudhadhu. Haalli amma keessa jiru kun nuun taane irratti walii galuu takka. Erga yaada nuun taane irra walii galle haala kana jijjiiruu qabnaa irra walii galuu. Jijjiiruu qabnaa mee eega nuun ta'in? Okay. Jijjiiruuf ammoo gamtaan walii hojjechuu qabnaa. Maaliif? Gamtaan yoo hojjenne humna taana waan ta'eef. Humnan nu barbaachisa waan ta'eef. So gamtaan waliin hojjechuu irra walii galuu. Sadaffaa gamtaan wanni hojjenneef inni kun immoo uummata Oromoo ka bilisoomsu ta'uu irra walii galuu. Maaliif? Bu'aa uummataa fidu. Uummata Oromoo bilisoomsee waan barbaade akka inni godhachuu danda'u. Ka uummata keenya humna itti horu. Ka uummata keenya aangisu. Ka sodaa jalaa isa baasu. Siigalee isa ta'uu irra walii galuu. Gaafa sabni keenya bilisoome immoo kana sadarkaa sanirra geenne gaafa achi geenne uummanni keenya waan ofii barbaade murteeffachuu irra walii galuu. Amma yoo kanneen uummanni haa murteeffatu irratti waliin galin yoo namni tokko iliit baargeen jedhe yookaan mootuyyuu warri hayyoota haa murteessu jedhe
yoo namni tokko lakki ummata murteessaa hayyoonni murteessuun qaban jedhe pirinsipilii irra waliin galle jechaadha agartaa dubbitan pirinsipilii waliigaltee kanneen irratti yoo wal hubannaan jiraate waliigaltii laafaadha jecha okay ufii keenya waliigallee mirgi hiree murteeffannaa erga bilisoomeen booda ummanni carraa kan kennamee abbaa fedhe filatu qofa miti haala itti jiraatu Itoophiyaa keessa jiraadha moo Itoophiyaan ala jiraadhaa iyyuu filachuu qaba erga san murteesseen booda abbaa barbaade filachuu namoo mirga ummataatirra waliigalu dhimmoonni kun akka malee silaa fuulduruma ka jiru kanama maraafuu qulqulluu ta'ee jiru kanatu isuma kana irratti waliigaluu diddaa jira jechaadha maaliif kuman duratti siin jedhe garii nama amma hawwii bara 2026 qabnu maaliif hawwii qabnu ifduba keenya dantaa ummata keenyaa koomate takka 2-3-4 jettee lafa keessatti ummanni keenya maal fedhaa waan ummanni fedhu sun akkamitti argamsiisuu dandeenya tokkummaadha tokkummaa saniif fi waliin waan fedhii qabnu dhiifnee dantaa ummata keenyaati irratti walii tumsuun barbaachisaadha jettee kun egaa hawwii bara 2026 ta'uu qaba maaliif yoo akka taane malee burjaajii kana keessaa hin baanuu yaada juunaaf bareeda amma gara diyaasporaadhaatti si fide itti jabeessaa eega san jette rakkoo keessa turre kana keessa waggaa 8 kana keessatti namni keenya baay'ee miidhame sababa burjaajii kanarraa kan ka'e gaafa wayyaanee irratti qabsoofni irra tokkummaa qabna ni gartaa miti gaafa agartee mootota ibduun hin deebisin dhiifam ibduun hin deebisin hin deebisu wannan kana baasee fi jabeenya keenya san deeffachuudhaaf 2026 keessatti jabeenya keenya san deeffachuudhaaf burjaajii kana keessattuu yommuu warri mootummaa amma aangoorra jiru kana nuun taane jedhu nuun hin malu jedhu dogoggora keenyaan kana uumne namni jedhu mirga ummata keenya irratti waliigaluun daangaa malee barbaachisaadha. Mirga ummata Oromoo irra waliigalee akka ummanni Oromoo humna tahuu fi bilisummaa argatu gonfatu irra waliigaluu akka malee barbaachisaadha. Eega sanirra waliigalaniin booda tooftaalee ittiin qabsa'an mala dhahatan. Haayaa ummata keenya aangessuu barbaanna, humnessuu barbaanna, akka inni mirga horii murteeffannaa argatu barbaanne eega jedhan wajji ta'anii wajji mareetaniit haayaa akka karaa nagaatiin qabsooftus atis kana godhe. Kan karaa hidhannootiin qabsooftus asi kana godhe. Nu lamaan walirratti hin duulu. Ka Itoophiyaa dimokiraatessaa jettus yaanni kan kee fudhatamoo akka qabaatu taa'e gadi bahii qulqulleessi ibsi. Irrattis walaa falminu. Yaaduma sanuu iyyuu amma fakkeenyaaf amma dubbataa haraami namni biraa immoo ka Itoophiyaa dimokiraatessuun nuun mala jedhu dhufee haa dubbatu ummanni haa dhagahu yaada barbaade keessaa haa filatu. Dhokachuudhaan ofii walirraa baqannee nama biraa bira deemnee furmaanni nuu dhufu hin jiru. Kanarratti daangaa illee 2026 saba keenya keessattis gadi baanee uummata keessatti hojii hojjechuu fuuldurattis walitti dhufanii hojii hojjechuun murteessaadha. Daangaa malee nu gargaara jechuu barbaade. Galatoomee Obbo Jamaal dhumee jira daqiiqaa lama naafee daqiiqaa lama keessatti hayyoota Oromoo diyaasporaa keessa jiran irraa maaltu barbaadama bara 2026 keessa maaliif hayyoon illitiin Oromoodhaa ala kana jiraniis yaadni isaanii biyyatti dhiibbaa qaba waan ta'eef fiin kana si kana daqiiqaa lama irraan dabarsin isaan kiyya dhumatee jira. Yaa fixayyu kan amma jedhe kanatu ta'a jechaadha namni biyya alaa jiru martu uummannis eliitiinis uummanni warri deeggarus eliitii irratti dhiibbaa gochuu qaba. Hayyoota keenyatti furmaata nuu fida inni jedhu kun uummanni humna ofirraa mulquu ta'a jechaadha akkuma impaayarri Itoophiyaa barbaaddu. Uummanni akka humna hin qabaanne warri eliitii qofa akka murteessu garas deemuu qabu uummanni keenya. Murteessaan uummata tahuu qaba uummannis dhiibbaa eliitii irra gochuu qaba. Eliitiin immoo tuyyuu dantaa dhuunfaa faarfamuu haa ta'uu diinagdee horachuu haa ta'uu bifuma biraatiin waan takka keessa deemuun irra hin jiru. Mataa ofiitiif waa godhachuu dhiisanii saba keenya milkeessuudhaaf bakka takkaa hojjeteenne mana Oromoo qulqulleessinee tolfannee yaadaan waliigallee wal hubannee saba keenya gama tokkotti deemsuun dura jira kan jedhu kana bitachuu danda'uu qaban eliitiin murteessaa yaada jedhuuf keessa haquu qaban murteessaan uummata tahuu olaantummaa uummataa fudhachuun daangaa malee akka malee barbaachisaadha. Kun nama maraayyuu jiddu galeessa yaada jiddu galeessa waliigalchuu danda'u jedhee yaadaa fayyaa ta'e ulfaadha. Galatoomee daawwattoota keenya takka lama jennee gara dhuma qophii teenyaa dhufneetii jirra. Mariin guyyaa har'aan tanaa Oromoon bara dabre maal keessa dabre bara dhufu maal godhuu qaba irratti marii bal'aa injiineer Jamaal Ganamoo waliin goone kana fakkaata. Daawwattoota keenya bakkuma jirtan guutuu addunyaa irratti warra jirtan hundinuu warra baranaa kabira garee isin jechaadha. Obbo Jamaal warra baranaa kabira garee irra deebi'ee isin jaa galatoomii.
asitti dhiyaattee yaada bal'aa fayyaa ta'e nu maraafu ayya fayyaa ta'e ulfaadhu nu maraafu warra baranaa ka bara hegeree nu haa ta'u warra injifannoo irraa dubbatu nu haa godhu warra agartee hanqinnuma keenya irraa dubbatu otoo hin ta'in warra ofiin boonee addunyaa kanarratti kabajaa argatu rabbi nu haa taasisu warra sanirrattis hojjetu waliin gamtaadhaan hojjetu waaqni nu haa godhu barri 2026 akka bara 2024 25 23 ka itti boonnu kaan agartee nama himannu otoo hin ta'in ka Oromoon itti himatamu yookaan at least Oromoon itti faarfamu nu haa ta'uu jechuu barbaada fayyaa ta'e ulfaadha. Galatoomii nagannaa buli. Nagaatti.